points only. Hirraagina waan barataa ergee faana haasawina. Galatooma. Akkam ooltan. Nagaa jirtanii? Yoo mana godha diimuufan qaba takka utaaloo qaba. Anataan qabbanaan asibattee qabbanaan dhugaa irraa kaaftee diimuu kana qabsiifte. Ammaa dawaa hedduu natti guuranii nan kaa'u jira. Hedduu galatooma akkuma biyyee hawaasni Torontoo yeroo dheeraa walitti deddeebine. Hawaasni kun yookaan hawaasa bira yeroo hunda namni keessatti dura tattaa'u kun nama dhugaa. Gameeyyii qabsoo kana keessa yeroo dheeraa turan gaafa qabsoon tun takkaa aaliif jettee eegamu keessa turan biyyarraa dhiibamtanii Jabuutiin harkee isaanii Yamaniin gara hundaan Xaaliyaaniin Jarmaniin irraa fudhatan warra waa'ee qabsoodhaa kana irraa baay'isuuf itti oowwisuuf namatti hin dhiifne waan taataniif yeroo hedduu of eeggadhee haasa'uudhaaf inni yaala. Dhugatti the great community maqaa keessa waan dhaga'uuf waggaa 20 irraa waggaa 20 fi baatii lama dura Christmas Eve 2005 biyya kan dhufe. I did not know a single person, a single Oromo come here. Biyya Ameerikaa dhufe baatii kan keessatti as dhufe. Paaltoo birratti nama waan hin beekuuf nama garbii jedhamu tokko kan fuula isaa hin beekne qunname innillee kan beeku waa'ee waggaa dargaggoodhaa yookaan eegalu socho'aa ture san dhufee akkasitti waan takka qaba ture yeroo hundaan stoorii kan himu ripoortaa ture investiaatti na shakkaatis jarri inni beekan yaabaa hoxiisaa ture ani immoo jennoon biyyaas kan turre akkuma immoo anallee gamtaan kanaaf egaa gaafsa irraa eegallee bara baraan hawaasa kanatti deebi'aa hawaasni kunis guddataa nuus qeeqaa nuus karaa gabana Oromoo farstis gabana OMNs bara baraan deebi'aa dhuma irratti illee gaafa OMN biyya gara ilaa murteessinu asoo murteessinu waan akka hin jedhamu boodarraa sungaara koo Oromoo jedhamtu 2018 I think one of the first times I came back to rakkoo biyya sanii tarbiyyee kana hubachiisuudhaaf kani kan dhufe magaalaan Buleettii ture yeroo hunda keessatti hawaasni keenya hawaasa maatiiwwan qabu jechuudha qabu hawaasa Torontooti dhugaadhaa warri gama dhiqaa jiru sun warri akka hirmaataniif gargaari kun baay'inaa fi enerjiidhaan isinirra ol kutee isin geeraruu danda'a tura garuu akkuma maamii jiru ilmi dhiiquu sababa biraan dabru hangafummaan ta'e sana kun jiru jirti kanaaf ammallee jabaadhaa Tuan aku sini tu aku betul betul saya tu aku jelas lolek kaya tuan lolek kata tuan bagi nanti bagi kita pun itu nama kan betul. Gamu cinta ni kalau itu ya gamu tengok itu orang kami pun bukan apa tadi awal kali ni terjadi tuan mulai sekian itu rumah gamada OMN zero apa sih dua jinabe Ubodan saya sabda kaya rohun tak bersatu gara-gara berat dan baik namoota hedduu namoota jajjaboo gosa muraasa kanatti hin fayyadamne osoo jiraatanii bara baraan wal irree hedduu gaarii ture ta'us immoo nullee karaan keenya sanu wanni guddaan gaafa isaanii dheedu isaan boodatti hafnee waan gaarii hojjenne moo isaan boodatti hafnee ni laaffanne moo isaan boodatti hafnee akeeka kaayyoo uummata keenya ni ganne moo isaan boodatti hafnee waan isaan boosaa hojjenne moo waan isaan salphinaan hojjenne kan jedhu waan ta'eef hopefully hanga ammaatitti waan warra dura darban waan saaxilachiisuu ta'e salphisu hojjete yeroo jedhu wanni dhangalamaa galgala dhummaa keenyaaf bakka biraatti booda kana booda isaan gaaftetti waan uummata kana mataa qabachiisuu fi uummata kana qalbii qabsu akkaan hin dalaynee rabbi akka karaa na deebisuu fi isinillee karaa irra na eeguu fi isinillee sarwaan biraa kan hin jedhu. Iko hawaasarraa gabalee dubbachuun barbaada. Hawaasni keenya biyyoota alaa jiran
eegaa dhufee hojjan waan godhaa jirurra wantoota fuulleffannaa barbaachisan keessattuu elementary fi kan gara jirratti asitti illee isinillee sineeriidhaa tuutanii rakkoolee kana hedduu beekanii garuu xiqqoo moo yaadachiisuudhaaf rakkooleen haalota kan akka jiran kunis waggoottan dabarshanii jiran torban kan keessatti akkuma qabsoon Oromoo fi siyaasni Oromoo afaan fajjii keessa seene hawaasni keenya kunis afaan fajjii tokko tokko akka seene argaatiin jira. Afaan fajjiin kun dhuma lamarraa dhufe. Tokko eksternaal qaalaa dhufe jechuun waan siyaasni Oromoo fi Itoophiyaa siyaasni walii galatti uummata keenyaa afaan fajjiin keenya darbe irraa kan yoo ta'u lammaffaa intarnaal dimoogiraafii hawaasa keenya jiru irraa kan qabu. Baqattoonni hedduun haareen dhufu akkasumas ijoolleen lafaa ta'an dhufu irraa kan ka'e rakkooleen ani argu kan isin irratti xiyyeeffatu kan isin beektan garuu wal yaadachiisuun waajjira ta'e barbaachisaa ta'e kan inni argu jira. Wanni an arge waan positive ta'e wanni arge jira wanni negative ta'e jira. Wanni positive ta'e namni keenya afaan fajjiin hedduu keessa jiraatu gaarii facaane. Afoosaalee jajjabduu ijaaratee jira. Waldaalee amantii cicciifatee jira. Kadur masjida nama biraatti salaatu, kadur churchii nama biraatti rabbi kadhatu amma kaifii ijaarratee babal'ifataa deemaa jira. Afoosaaleen bifa adda addaatiin ijaaraman kun walis gargaaranii waajjirri wal gargaaranii biyyattiif dhiibbaa loogaan fidhamne maatii keenya gargaaruu irratti maatii qabsaa'oo fedhaa jiranii wareegamanii hedduu gargaaruu irratti shoora guddaadha godhanii jiran. Bifa negatiivitiin immoo afoosaalee fi waldaalee kun jajjabaachuu akka jiru ta'e akka hawaasaatti akka Oromootti harcaatiin mul'ata. Laaffachuun ni mul'ata jechuudha. Namni keenya mirqaana dur qabaachaa ture. Hedduu qabaachuu dhabu. Namni little reset to pre-2012 ni yaadatan baroota san duraa waan tokko amma tokko harca'uu ni mul'ata. Kanaan wal qabatee namni wal quba qabaachuu dhabu keessattuu dargaggeeyyii waan adda addaa saaxilaa akka jiru yoo ta'an hojii dhabdummaadhaaf abdii qotannaadhaaf araada garagaraatiif yakka garagaraatiif saaxilamuudhaan tokkoffaa osoo isaan hin taane saaxilamne kanarratti ooluudhaaf hojii hojjechuu hin danda'amne maaliif hawaasa keenya waan faffaca'ee jiruuf erga isaan rakkoo seenanis dhaqqabuuf hin danda'amne. Torontoos Hagaris Edmontonis bukoota adda addaatti ilmoota Ameerikaa biraattis rakkooleen kun waan jiraniif rakkoolee kana furuudhaaf afoosaaleen fi waldaaleen amantii cimanii turuufuu rakkoo jiru ta'e hagoobara waldaalee kanaa sibiila fuudhanii cimaa waldee hawaasa Oromoo sadarkaa biyyoota alaatti jaala deebistanii ijaaruun barbaachisaa ta'e nan mul'ata. Waggaa kana ijaaruun immoo hubannaan barbaachisaan maali? We need to redefine the mission. Awiyoon faan, Butaannaleen faan, Saaddoon faan, warreen dura turtan beekanii waldaa hawaasa Oromoo dhaabbataan kan dura gaafa ijaartan akeekni guddaan qabsoo Oromootiin ni ture. Fuulleffannaan guddaan harka sagaltan Oromiyaa fi Oromoo irratti kan fuulleffate ture. Oromoo fi Oromiyaa biyya jiru. Amma garuu akka malee wantoonni hedduun jijjiiramee jira. Gaafa isin waan kana ijaartan Oromiyaan gurraan Oromiyaa jira. Gaafa isin waan kana ijaartan Oromummaanii fi afaan jiru dubbachuu rakkisaa ture akka qabsoo fi aarsaa uummata keenyaatti jijjiiramee amma tokko dhufee jira. Ammatti fuulleffannaa guddaa kan dhufu qabu kanatti godhuu qabu hawaasa keenyatti godhuu qabu intarnaal. Uummata keenya biyya alaa jiru ijoollee biyya alaa dhufaa jirtuu fi biyya alaa kana dhalattee guddattu kana aranii tiisanii kanarraa akka ma'i kanarraa maqee kanarra deebisanii ifiifis akka dhuunfatitti namni biyyi Kaanadaa sittiin boontu sabni Oromoo sittiin boontu. Hawaasa kanas tajaajilu hawaasa kanas irraa tajaajilamu. Oromoon biyya jirtus irraa boontu gara fuulduraan boo irraa fayyadamtu akka ta'u dandeessuudhaaf IC urgency. Detail one better case name we are heading to a very serious crisis. Crisis hawaasni fuuldura ture keessa darbe keessa saffisaan seenaa jira. Kanarra aanuudhaaf hawaasa ijaaruudhaaf immoo we need to redefine the mission. Purpose waldaa hawaasa Oromoo Oromiyaa kunnisuun akkuma jiru ta'e hojiin guddaan qabu hawaasa Oromoo biyya alaa jiru kana
hawaasa biyya keenya biyya Kanaadaa haa ta'u biyya USA haa ta'u lookalii Torontoo haa ta'u bakka adda addaa jiru kana ijoollee lamaa dhufturraa hanga manguddoota soorata bahaa jiran kana tajaajilu irratti providing essential service, essential intervention to the rising generation should be the primary objective of the organization. Hawaasa kan deemsaa cimsaa, isin malaamni qabdanii, waldaan qabdanii, waldaa kana cimsaa, ijoollee haaraa kana sirriitti qabaa, ijoolleen haarayninis abboonni keenya jiran kun cabbii kana keessatti gubachaatti Oromoo Oromummaa akka malee asiin gahan isinis isaan kabajanii warra gurguddaan ijoollee jajjabeessitanii saffisaan waldaa hawaasaa yoo cimsan malee rakkoo hamaan na mul'ata. Waldaan hawaasaatii fi waldaan amantii takka aboosaa waan wal dorgomu waldaan komplimentarii ta'uu danda'u qaba. Waan wal gargaaru waan wal tumsu malee waan biyya wal buusu ta'uu qaba. Har'a lafii kana keessatti ibn Abbas fakkaata. Guddaa hawaasa keenya tajaajiluu danda'a. Bifa adda addaatiin waldaan hawaasaa ni jira. Waldaa warra amantiis gargaaruu danda'a. Abooshaaleen adda addaatis fayyadamuu danda'a. Kanaaf yoo walii tumsitan malee you are going to lose the generation. Rakkoo kun immoo badiinsaa isin warra jiru qofaaf osoo hin taane waggaa namni keenya hidhame waggaa namni keenya akka adda addaa keessa seenee niwusiin wanni gaarii isin hojjettan good news is not really news beekaa. It's a bad thing that makes news. Headline waan gaarii miti. Dharan wasii wal geenyee kitaaba biyya gurgurree kun news miti. Rakkaatti qoota godhoo wantee qabu news headline ta'a. Oromoo wal geenyeeti kitaaba eebbiftee wal eebbiftee deemtee oduun ta'u. Osoo waan rakkaatti qabu godhee ramshaan Oromoo wal geenyee ramshaan wal geenyee. Kun uummata keenya biyya jiru. The biggest contribution Oromia expects from you is positive news. It's not big. Malah biasanya luar negara. Malah ini jireni kale. However, more than your material contribution, more than your political contribution, positive attitude, positive news. Misalnya orang mau tak dokter atau mereka pun dari di mana. Misalnya orang mau tak engineer atau di mana. Misalnya tidak kabar orang mau toko city council turun tu dah turun tu muat. Sungguhnya tidak ada gambar. Asasan tidak ada gambar. Sungguhnya itu kita tak boleh tahu. Gurban orang mau toko nama orang ini dah. Maka kita nak dia ni itu. Karena rati sudah mereka ini boleh kerana anak project dan ani sangat rendah mereka boleh kerana aspek week dari Calgary server itu juga. Calgary awas apa tu? Dia ni dah Korea dia sekolah harus suci. Jadi berada ni. Roga awak kisah terkaitan Korea. Macam mana dia orang di proses kerja ni. Tadi si roga bagi jadi ni terkaitan. Isnillen orang kerja ni sawahnya terjadi. Wali tu suka berani. Wali tu suka berani. Jarme awasa jar reccu. Jarme orang rumbo kalau akal zaman ni kini tulis ni. Walgari tu muai orang hukumah ini sih belum sontar ni. Ha, essential service. Hoji kapsi tu ada tu. Lenjikan tu ada tu. Legal aid ada tu. Bisa ada document. Kalau kita lepas tu bermasalah. Kamu awal nasi se. Odum badan ada gaya ni. Odum masih Kanada galah tu kuda tu. Buku tu kita macam tempat rakas. Nama kaya ni rakat. Jabutir lah. Hargeysa lah. Nairobi lah. Eropa lah. Asyik tu dari luku baca satu lah. Jamai kapsu mana mega lupu luar. Amma mau cara santaran balik sini. Nanti kaya kita jibu tu. Wani pun bihala mami na muncul. Tokopa namun ni biya lajaran. Maka sponsorship itu malah ka jolle biya. Baka kaya si turtu ranya tani jalabadun rabbiya. Jolle mi dama jurtu. Jolle barang kaya si Libya jurtu. Sudan jurtu. Malah ka ayo bapo sani. Kasani itu na ramai ram. Wan kaya ni orang ni lagi. Sangga tu kau kabar kan miliknya tu rakalat, kan kacaka jiru tu rakalat, kan kiberan raguran, kan koridor ini jadi kan. Hai rave ilmu dia tu
dua jala na baraaramtu dalaydee ifiifillee taatu lubbuun haa wayyoo jeeti namni ispoonsarshippiidhaan mallaqa hawaasa tokko ol baate tokkummaa mallayni ispoonsarshippi jedhamullee isin liigata. Warri mallaqa akkasii fuudhanii deeman waliin qabina gosa tiyya amantii tiyya gogaa tiyya adeera biyya eeganii kabajina maqaa keessanii yakka darbu maqaa keessan balleessu namoota akkasii ekspoot gootanii tarkaanfii irratti qachiisuu baatan remember namni asii iddoo dhaabbatee maqaa dhuunfaatiin haa taatu maaliif nama fidu maqaa keessaniin jechuun maqaa keessaniin daldalu jira maqaa keessaniin yakka dalagu jira maqaa keessaniin miskiina miidhuu bira dabee maqaa keessaniin immoo mootummaa haala qabu waan akkasii boolu rakkoo lamaa warri hawaasni darbii afooshaan masjiidis ispoonsarshipii godhee si fidu Proses yang berbeda. Dia kalau coba nak malai nak macam ni lah, muda kerana dua muda jangan kami jangan kami. No. Wari jengar tak pulun di. Usah jahata orang kaya di. Cabbi kerana kaisa. Bahasa rara deh murah kaya di. Arra mana orate. Jolle buddhifate. Jolle sarra barate jarate koi yawe. Pula diri faja करते. So when this Achuma karu pensil irra deettanii yaaddanii fillee jiru. Waggaa xiqqaa shawara koon isin mudate gara maqaa hawaasaa balfuutitti maqaa balleessuutitti deemtan. Akkasumas namoonni wal morkii adda addaatiif murrummaa faataatu ilaalcha adda addaatiif jecha ijoollee doongorsiisanillee kanarraa akka eegan dhaamsa dabarsuun barbaada. Haala biyyaa irratti dhagaa fi hedduu qabdan irra mari'annaa. Look. Itu ummata guddaa ummata gadaati. Ummata bakka takka hin gahan nuun jedhan bakka hedduu gahee agarsiisa. Ummata waggaa caccaban jiru kaanee agarsiifnedha. Ummata mariiti ummata sirnaati. Hanga mari'annetti hanga yaannetti yaada isa walitti himnee qarree waqarree karoora baafnee tarsiimoo baafannee tarsiimoo saniin masakamnee deemnetti rakkoon nuti irraa aanuu hin dandeenye hin jiru. Hali ogote jahan turban kan muda de isni utu af baro sandura senna laga murna orma bira ke isa dufe murna bayre orma bira maka dayate dufe ango kabaten tukur fama turre serret kabsa tur amma mo murna gateti kabso oromo tin ango kabate waslatumma alagam bersisisan ummata ke garra rawatu kabsa aja kana Karabbi tolchee fi sirreessina. Karabbi abaare kanarraa maysina. Kanas deebina. Cinaa kanarra deebina. Cinaa kanarraa maysina. Kanarra dalayna. We have a plan. Plan itti deemu jirra irra dalagaa deemna rakkoo tokko qabu. Wanni guddaa isinirraa eeynu. Primarily, I plead with you. I beg you. Focus on yourself primarily. Hawaasni as jiru. Individually, year after year, income nisa, barnoon nisa dabalaa yoon deemu. Family stability isaa dabalaa yoon deemu. Social cohesion nubire luyi jiru kun alaa jiru kun yoo dabalaa hin deemne, you will be liability to me as a leader. I want you to be my asset. Your value as an asset will increase if your cohesion increases, if your wealth increases, individually and collectively. Kanaaf dhaamsa isinii qabu irra deddeebi'ee isinii qabu warri dura dhuftan teessisa ijoollee tan obsaan itti hima. You are a working library, you know. Warri dura jirtan kun you are a working library. Kitaabni amma barreessu kun amata 36 dura dabarse. Taarikhni ya seenaan kiyya is not even a fraction of the story you went through.
I have not paid a fraction of the sacrifice you paid for these people, not a fraction. Ambar, umuga talade, naariani asalan dufe, naariani adaman dufe, scholarship imbe mal kaisan dabe. Anak kaisan Milan jabutin dai, anak kaisan dai, anak kaisan di Arabat anak gabrat kiracha, wan ulik kamade kaboro motivatin ni. Jole nabo damo na daraniu. They are children of privilege. You are children of privilege. Jole ko beda wani be ko kabdan. Wagga afran kabso ke ro finisan jajina. Gateti lafe warra durat haran lafan rafi ne wagga buriti wariyane girgiresine arine sun igaf lafe abota kenyatin tararan nu lafan gaafa manguddon ko kabso e galan woni oromo jamundur re jaran oromi adi saati ube di saati ero di saati dukana diya baba asanit dia arrabar hafu wanto ko ragaya jol the love to disengage privilege corrupts people yero to ko amari ko ya do male wonni binne ke isati arko even jolle diaspora to kan ogal arko amma tu mashani ja ke isati wan namni ke dabre ram fachu wan namni ke isati dabre me dikar ke zurulle ram fachu to mulla dai yero heddu afrika tis de biya dutti dolonni bilisumma boda dalate bilisumma arsa gudda bod satin argam jijjiram arsa gudda boda be ayur satin argam desan kununse gabbise guddise gara biyya misoomaa wal dimokiraatawaa ceesisuu manna if jajuudhaan if tuuluudhaan injifannoo xiqqoo argamte sanii machaa'uudhaan hasaaraa godhe TPLF jaarmaa cimaa ture isinitti hima they were a worthy adversary amma kudha torba itti cichanii tarsiimoo cimaadha probably one of the strongest and best organization in Africa. Ango kabatan. Hangga malaziruttis. Ikkenyan adversary isan jiru hunda raagani zik godhani biyya bulchan. Booda aangoon ni macheessiti. Aarsaa kaleessa cuqqufama kaleessa san irraanfatanii machaayan. Ile deddeebisan irraanfatanii waan dargiin isaan godhaa ture san irraanfatanii daandii Finfinnee irra quufanii machaayanii ummata kaanii qoosuu seenan. Quufni kufaatiidha saffisiisa. Iftuulummaan kufaatiidha ufa saffisiisa. Oromoon har'a osoo dhumaa jiru gariin skylight dachii dhiphisa. Dachii dhiphisuu qofa miti. Ormatti quba raasa. Qubni jaawudoo isa quba qabaatee daawaa jiru jechuudha. Maal dalayneeti maal arganneeti waan keessa dabarresan aarsaa kafallesan rubuu isii uummanni keenya faayidaan arganne miidhaa malee. Kanaaf ijoolleen as dhuftan keessattuu abboota keessan irra yaadadhaa. Ijoollee isin biraa kufasan yaadadhaa. Dalagadhaa. Dalagadhaa baradhaa. Dalagaa qofaa miti dhugaa dhuftan kuulii dalagaa rakkoon jiru. Simultaneously waan boru maallaqa isinii buusu ogummaa teeknikaa kan fayyaa baradhaa. Barana yoo beelee barar taatan in 4 years you should have your degree. Then you will have your professional job. In 7 years you should strive to have your own business. Maaliifi qabsoon Oromoodhaa roorroo ofirraa kaasuu qofa miti. Saamicha ofirraa dhaabsisuu qofa miti. Qabsoon Oromoo is about individual and collective empowerment. Empowerment of the Oromo person and empowerment of the Oromo collective society. Kanaaf ifa malee naa godha wanni dallanee dubbadhuuf
akka karaa warri biraa dogongora warri biraa raawwate hoggaa raawwatu yaalamu agargaa jirra jechuudha. Kanaaf hadaraa waliin hin jiru warri gurguddaan obsaa ijoollee kana gorsaa warri xixiqqaan dhaggeeffadhaa xurree isaanis ni tolchan tana bal'isaa warra isin booda dhufuuf immoo haala mijeessaa biyya tana keessatti maqaan Oromoodha waan gaariidhaan jabaatanii dalaguudhaan hawaasa cimaa qabaachuudhaan gibira gaarii kafaluudhaan aadaa bareedaa multiculturalism Kaanadaa kanaaf kontribiut godhuudhaan akka dhahamuun hawwii qaba. Isinitti hin dheereessee waan isin jaaladhuufi waan isin irratti illee amantaa fi abdii qabuuf Oromoon takka abdadhee amanee they never let me down. You never let me down. Ammas I'm fully confident. Wantoonni an dubbadhu takka takka ifa sirii ta'uu dhabuu dandeenya. You trusted me when you didn't know me. Gaafan rifeensa raastaa maraataa qabullee you trusted me. I ask you. Gaafa nan beeyne, gaafa wal hin beeyne, gaafa anu tiyoorii malee siyaasaa qabatamaa hin beeyne, wal waqarree, wal gorsine, wal falmine, asokkaa dhufnee waltajjiirra wal falmine. Sanbooda mana urjii takkaa'uu shankifee mana irra bulla. Akkasuma wal qarree as geenye. Gara fuulduraatis we will debate, we will consult, we will converse, we will continue to strive forward. If duuban deebinu okkoluu dandeenya, cabuu dandeenya. Madaa yoo cabne, yoo waraanamne dhiiga keenya ofirraa dhaabaa, madaa keenya wallaannachaa, shunqumachaas taanu gara fuulduraa deemna malee duubatti hin deebinu. Warra Torontoo hedduun isin jaaladha, hedduun isin kabajaa. Amma carraa isiniif kennaa galatoomaa. Fayyaa ta'e galatoomne abbaa qeerroo. Osoo gaafiis kana fudhachuun eegarre ijoolleen gubbaa san jira yoo lafa dha'an rakkoo nu fidan. Maatiin ijoollee kana qabdan ijoollee kana to'adha. Number one. Namni tokko takka bira jiraatee ka ol bahu ka gad bahu dhoorgu. Tokko mana gara biraatiin namni beelli itti harkaa qabu qal'adhaat masuutatti akkana qal'adhaat teebolooyitti as jira nyaata jira. Namaan kaa waa nyaadhaan jennu. Amma gaafii nam kuka gartee akka dhufee dhabbilaa godha jira. Gadaa hawaas gaafii kabajaa warra fattaalletti. Warra gartee hambaa jara kudharfan dhumtee sanitti. Obboleessi afaa ka du'e. Isatti sa'aan ta'e gasiisi. Kana naa dhaabatte. All right. Okay. Rule. Koi. Nachakas. Rule number 1. 1 minute. Just question. No too much explanation. Daqiiqaa takka nama hedduutu jira waan ta'eef saniin immoo haala danda'ameen afaan biraa አማርኛ የምትናገሩ ወይም ሌሎች ቋንቋዎች የምትናገሩ የጥያቄና መልስ ጊዜ ላይ ነን። 1 ደቂቃ ተጠቅማችሁ የምትጠይቁትን ጥያቄ to the point no too much explanation በተቻላችሁ መጠን እንደዛ አድርጋችሁ እንድታፈጥኑልኝ አስብረን አዳበቁ ኮቱ አባን ጀልቀበ ጨራን ሲከነም ከጀልቀበ ጨራን ሲከነም ኤኙ ገል ይዱራ ቆይ ገዳ ሐዋስ ኮቱ ከራዩ ቆይ አንዴ ሱታ ኮቱ አስብረና kanuma gona sagalee complain na gochaa jirani kana naa ta'e garana as bira naa dhaabadha. Yep. Tole duraan dursee guyyaadhaa kana geenyee turtii waggaa 20 wayii booda qaamansi arguuf jaabii hedduu gammadee baga jiraattee baga waliin jiraanne. Kanatti ansiraan ani gaaffii takkan jawaab qaba.
osoo gara gaaffii sanii deemin dhaamsa uummataa kan fidee dhufe. Uummanni Karrayyuudha yeroo abbootiin gadaadhaa dhufanii isaa kaasaan jaarratti lola mootummaa kirkira lafaa bona lola amaarri kallattii kara minjaarri irratti godhuun guyyaa tokko boqottanii beekanii yeroo ammaa kana keessatti gaata akka ajaa'ibaa keessa jiru goofandii wayii maammaa kan taatee Sejarah amsi gara ummata tinjiru kana kalau apa gapi ya negara juariti juaro angkaran sejajar cuma batu umman di Karrayyuudha hedduu jaalata hedduu kabaja hanga mati wantoota rakkoo gara aanaa fantalle jiru sadarratti hanga sirraa eegamu poosti kan ka'e hedduu hordofna hanga sirraa eegamu sirraa argaan jiru kabraa hafu goofandimi amma badame sinjee kanarratti osoo ati sheer goote uummanni keenya hedduun akka argee uummata kana bira dhaabbatu abdiin qaba maaliif ibsanuu dhabde lammaffaa uummanni gaaffii wayii si dhiyeesse waan si goone jira moo si mufachiifne moo sirra jenne moo yeroo mana hidhaatii baate kan gootota yookaan immoo gartee gameeyyii Oromoodhaa kan yeroo san keessa wareegaman kakka artistii noo goobanaa kakka loorticha keenya ka harka bilchiginnaatiin du'e saffaa maatii isaanii dhaqxee dubbistee turte nuti maaliif nu hanqatte kajuu gaaffii si dhiyeessanii kanuma galatooma. Hedduu galatoomii daqiiqaa tokkoo fi sakandii 10 fudhatee jira daddabe ati daqiiqaa tokko gadi naati. Thank you ጀዋር እንኳን ደህና መጣ። ጥያቄን በቶሎ ለመጠየቅ እንኳን ወደ ሶስት ጥያቄ ብቻ ነው ያለኝ በእናትህ። የመጀመሪያው ጥያቄ ከዚህ በፊት ባረከው ንግግር መሰረት ምንድነው ስሙ ትንሽ ድንጋጤ ነገር አለብኝ። እኛ በአነስ ባለ መስዋዕትነት የወያኔ መንግስት በቀላሉ ገልብጠነዋል ብለሃል እና እንደዛ እንዴት እንደዛ ሊሆን ይችላል? ከዚህ የመጣ ውጤት አብይን ወለደ፣ ጦርነት መጣ፣ 20 ቢሊዮን ዶላር ወደመ፣ ወደ 1 ሚሊዮን ሰው ሞተ እና ደግሞ የተለያዩ ዋርሎዶች ተፈጠሩ። ስለዚህ አንተም አሁን በምታደርገው ጉዞክ እነኚህ ነገሮች እንዳይደገሙ በተለይ ብዙ ዋርሎዶች ተፈጥሮ እነኚህ ነገሮች እንዳይደገሙ ጋራንቲ ማለት ትችላለህ? ወደ ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ በፍጥነት ሲሄድ እኛ ከዚህ በፊት በተናገርከው ንግግር መሰረት እኛ እኩል ሼር ማድረግ ነው የምንፈልገው የሀገሪቷን ሪሶርስ ከማንም ጋር መጣላት አንፈልግም ብለህ ነበር እና አሁን ያለው የሰሜኑ ክፍል በዚህ ጉዳይ ያለው አይመስልም። ምክንያቱም ብሶታቸውን እዚህ ጋር ልስተካክላለሁ ብሶታቸውንና ዲማንዳቸውን በጃርሞሮ በኩል ያለውን ብሶትና ዲማንድ ብዙ ስለማይናገር አናውቀውም። በእነሱ ግን በአደባባይ ላይ ስለሚናገሩ አብዛኛውን እናውቀዋለን። አንዱ ብሶት አብይ ከአዲስ አበባ ትግሬና አማራን አባሮ ኦሮሞን ቀጥሯል በየቦታው እናም እኛም ተረኛ ተጨቋኝ ነን የሚል ብሶት ነው። ሌላው ደግሞ ዲማንዳቸው ሊስት እንደሚደረግ ዲማንድ ለምሳሌ በባንዲራው መሰረት ስናወራ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ የግድ ማንኛውም ሰው ላይ መሆን አለበት ብሎ ያምናሉ። አንተ ደግሞ ብሔር ብሔረሰብ ያለበት ባንዲራው ላይ ጉዳይ ያለ አትመስልም። ለምን ጉዳይ መስደሮ እዚህ ይሰቀል ነበር። ሌላ ደግሞ መልቲናሽናል በሚባል ጉዳይ ላይ ደግሞ ፍላጎታቸው ተቃራኒ ነው። አዲስ አበባ የግል በራሱ አስገዛቱን ብሎ ዲማንድ ያደርጋሉ። እንደገና 4 ኪሎ እንገባለን ብሎ ዲማንድ ያደርጋሉ። እነኚህን ዲማንዶች አንተ ትቀበለዋለህ አትቀበለው? መጀመሪያ መልስልኝና እንዴት ከጃርመሮ ጋር ልታስማማ ትችላለህ? የመጨረሻው ጥያቄ እፈጥናለሁ። የመጨረሻው ጥያቄ ደግሞ ከኢጅፕት ጋር የተያያዘ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ማንኛውም መንግስት ስልጣን በሚይዝበት ሰዓት ከፌሮ ጊዜ ጀምሮ የኢጅፕት መንግስታቶች ሁሌ ኢትዮጵያን መንግስት የሚቃወም
ኦሮሚያ ወደፊት ልትፈጠር ትችላለች። አንተ ፕሬዝዳንት ብትሆንም ወደፊት አንተ የሚቃረንህ የሚዋጋ ኃይል ለመርዳት ወደ ኋላ አይሉ ከመሳሪያ ከፋይናንስም ጨምሮ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ህዝባችን ወደ 2 ሚሊዮን እየገባ ነው በ5 ዓመት ውስጥ 20% የማይፈልግ ከሆነ ያ ሰፊ ህዝብ ነው አንተን ሊዋጋ የሚችለው እና እንዴት ይህን ማስተካከል ትችላለህ? ከኢጅፕት በኩል የሚመጣውን ኃይል እንዴት ማስቆም ትችላለህ? እነኚህ ጥያቄዎች መልስልኝ። አብዛኛውን ደግሞ የስ ሆኖ ብታደርግ ደስ ይለኛል። ኦኬ ቤሲሳ nama emergency bahu qabu Mazda 3 you have to move your car whoever block anybody white car Mazda 3 white car 243 the number you have to move your car somebody have to leave for emergency daddafa please warri dubartoota asiin namni biraa kan kaane warri dubartoota keessaa namni lama tolchaa duubaan haa dhaabbatu namni dursee achi dhaabbatu ayyee isin hin jirti isin lamaan all right okay faxanna argine please ishi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. duraan dursee obbo Jawhar kitaaba katabuu keef isin galateeffannaa harka takka gisee takka mee dhawaame hirribatti jirtanii በአጭር ሌላው አማርኛ ተናጋሪም አንዳንድ የተምታታበት ነገር ስላለ ትንሽ ኦሮምኛ አቅፎኝ አይደለም ግን በአማርኛ መናገር ፈልጋለሁ እና ይቅርታ እየጠየኩኝ ነው እና በመጀመሪያ ጥያቄ አንደኛ ሰሞኑን በሶሻል ሚዲያ የሚካሄዱ ነገሮች አሉ። እሱም ምንድነው? በብዛት በሁሉም ሚዲያ በሚባል ደረጃ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚሄዱ አንዳንድ ያልታወቁ ነገሮችን ግልጽ ለማድረግ ነው። ይሄው አንደኛ አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እንደዛው ምንድነው ሞያሌ እና የሐረሪን ክልል ለማጠቃለል በኦሮሚያ ክልል እንዲገባ የሚል ዲስከሽን ተደርጎ ነበር ከምክክር ኮሚሽን ጋር። ይሄንን አቶ ጀዋር እንዴት ይመለከተዋል? ይህ ጥያቄ የኦሮሞ ጥያቄ ነው ወይ? አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛው ጥያቄ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ጦርነት ለመቀስቀስ ዝግጅት እየተደረገ ነው። ይሄንን ሁላችሁም የምታውቁት ነው ባለው ሚዲያ መሰረት። ዋና እዚህ ላይ የምጠይቀው ኦቦ ጀዋር አንደኛ ፖለቲካል አናሊሲስ ነው፣ የታወቀ ነው፣ አክቲቪስት ነው፣ ማደረጃት ያውቃል። ከዚህ በፊትም እንዴት ለውጥ እንደመጣ በኢትዮጵያ ሁላችንም እናውቃለን። ይሄንን ነገር እንዴት ነው የሚመለከተው? እንዴት ይሄንን ነገር ለማስቆም ይቻላል? እና ይሄንን በሰፊው ማብራሪያ እንዲሰጥበት ነው የምፈልገው ማለት ነው። ሶስተኛው ጥያቄ በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በኑሮ ውድነት ህዝቡ እየተሰቃየ ነው ያለው። ከዚሁም ጋራ ሌሎች ነገሮች አሉ፣ ሁላችንም የምናውቀው ነው። በዚህ በኩልስ ይሄንን ነገር እንዴት ለመፍታት ይቻላል? እና በዚህ በአማርኛ ማብራሪያ ለሁሉም ከተሰጠው ሁሉም በዚህ ሚዲያ ላይ ይደርሰዋል የምላለኝ እና በጣም አመሰግናለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማይክ ሲደርሳችሁ ደቂቃዋን አታስረዝሙብኝ። 2-3 ጥያቄ ፕሊዝ ቱ ዘ ፖይንት ኖ ኤክስፕላኔሽን። carraa kan argachuudhaan jalqaba carraa kan argachuu kootti baay'ee gammada. So gaaffii lamaan tokkoon qabaa jechuudha Obbo Jawaarii fi egaa akkuma beekamu qabsoo Oromoo keessatti gahee leencaa akka taphatte beekamaadha. Kanaaf gaaffiin koo lama, tokkoffaan maal jedha keessattuu qabsoon uummata Oromoo beekaa fi hayyuu baay'ee nyaatee jira jechuudha amma yoonaatti. Kanaaf gara fuulduraatti akka xiinxalaa siyaasaa tokkotti Oromoof jijjiiramni akkamittiin dhufuu danda'a kan jedhu yaada maal qabdaa nuufi kan jedhu sana laachuun barbaada jechuudha xiinxalaa akka siyaasa Oromoo tokkotti. Gaaffiin koo inni lammaffaanii akkuma beekamu gaa mareen gaggeeffamaa jira yeroo ammaa kana. Mareen KFO'dhaa fi ABO magaalaa Finfinneetti maree gaggeessaa jiru jechuudha. Odeeffannoo akkasii qabna. Maree kanarraati
ati akka xiinxalaa siyaasa Oromoo tokkotti marii kanarraa bu'aa maaltu argamaa kan jedhu sana yookaan jijjiirama maaltu dhufa jettee yaaddaa kan jedhu akka nu laattuuf galatoomne. Daqiiqaa 15 manaa ba'uuf deemnaa wanti gaafattanis akka isinii deebi'u yoo barbaaddan gaafii tokko qofa daddaaf. በቅድሚያ ለተሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ። ጀዋርን በዚሁ እድል በመጠቀም አመሰግናለሁ። ስፔሻሊ እስከዛሬ በኦሮሞ የትግል ጉዞ ውስጥ ስላደረግከው ሚና በግሌ አመሰግናለሁ ለማለት እፈልጋለሁ። ግን ከዚህ በታች ያሉ ከቻልክ ሁሉንም መልስልኝ፣ ካልቻልክ ደግሞ የተወሰኑትን እንድትመልስልኝ እጠይቅሃለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ አንተ እቅድህን አካሄድህን እና ግብህን በተወሰኑ አረፍተ ነገሮች ልታስረዳን ትችላለህ ወይ? አሁን እየተደረገ ባለው ትግል ላይ ማለት ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ዊርድ ጥያቄ ሊሆን ይችላል፣ ግን የግሌ ጥያቄ ነው። ይሄን ኮንሲደር አድርጉልኝ። አቶ ጀዋር መሐመድ ፕራይም ሚኒስተር የመሆን እቅድ አለው ወይ ደግሞ የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት የመሆን እቅድ አለው? በሌላም በፓርቲ ውስጥ በመቀላቀልም ሆነ በሌላ መንገድ ማለት ነው። ሶስተኛው ጥያቄ ከዚህ ቀደም በነበሩት ትግሎች ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ የኦሮሞ ወጣቶች መስዋዕት ሆነውበታል። ስፔሻሊ አሁን እየተደረገ ባለው ትግል ላይ የኦሮሞ ወጣት በጣም ሳይጎዳና ብዙ ጉዳት ሳይደርስበት ትግሉን ወደ ተፈለገበት ዴስቲኔሽን ልናደርስበት የምንችልበት መንገድ አለ ወይ? አራተኛው ጥያቄ ፋይናል ብዙ ጊዜ አንተን ሶሻል ሚዲያ እከታተላለሁ፣ ስፔሻሊ ፌስቡክ ገጽህን እና አንተ እዛ ላይ የምታደርጋቸውን ግብረ መልሶች ስፔሻሊ የመንግስት አካል የሆነ ነገር መረጃ አሊያም የሆነ መግለጫ ሲያቀርብ አንተ የምታደርገውን ግብረ መልስ እመለከታለሁ እና ወጣቱ ከዚህኛው ምን ይማር ምን ይመልከት የሚል ጥያቄ ነው ያለኝ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብር። ወጣት ስለሆነ ያዳላውት ቶልቻ ናገባብስ ማሎ ሂንገባብሳ ጋፊን ኪያ ጀዋር ኢጀኖ ኦሮሞን biyya Itoophiyaa san keessatti abbaa ta'ee deemuu qaba jedhu dhibbaan dhibbatti si wajji itti amana. Garuu Itoophiyaan ati duratti yaaddotuni Itoophiyaa akka Abiyyi Ahmad wareegama kaleessa uummanni keenya kafale san balfitee har'allee Miilikii fi Hayila Sillaasee fa'aa akka waaqaatti ilaaltu san immoo Itoophiyaa leenjisoo diigaa fa'aa Bakar Waaree fa'aa bakka kennitu takka. Kan lammataa mootu hawaasni keenya Arsii Diidaa asallaa irraa kaasee Itayyaan deebisee sirkaan deebisee asiin haga saddiiqaf indabootitti rakkoo isaan keessa jiran namni hin dubbatu, rabbummaan haa dubbatu. Uummanni sun nama dubbatuuf illee hin qabu. Gaafa kaleessa Wallaggatti rakkoon sun ta'aa ture nama iyyuuf qaban. Wallaahi har'a wanni uummanni keenya Diidaa keessa jiru an achii dhufee nama dubbatuuf illee hin qabu, rabbummaan nu haa dubbatu. Ati akka nama siyaasaa tokkootitti maal nuun jetta akkamitti rakkoo san keessaa bahuu dandeenya? Ulfaadhu galatoomne. Ani duraan dursoo lamaa Mooggansaatti dhaamsuu barbaada. Akka hiree hoo arge jedhee kananii lamaa Mooggansaatti waan jedhu gaafa guyyaan nutti dukkanaa'e gaafa Haacaaluu Hundeessaa ta'e gaafa Jawaar hidhame addunyaan nutti gabaabbattee ollaallaa gallaallaa cal'istee gaafa Abiyyi wajjin dhuftu obboleessa kiyyaa waliin gallu kuusiin Oromoo ibidda ta'ee nagubaa yoon hojjenne jettee gaafa guyyaan nutti dukkanaa'e maaliif cal'istee hagaa gaafaan qadaaddattee teechaan jedha takka. Lammaffaa Jawaar dhugaa Haacaaluu har'as ta'ee boru gaafa Rabbi wajjin waan nama baay'ee waan beektuuf dhugaa isaa nuu baasi guyyaa tokko akka inni itti du'ellee ta'u seenaan isaa nuu haa ta'u. Isaa fi Abdul Jabbaar Bashir ijoollee akka isaaniitiin qabaate xiqqoo hirriibaa oollafu natti dhaga'ama. Sadaffaa immoo kun yaada kee sadaffaa Itoophiyaa tana sireerra goona gangalattee gadi buuti akka harree dadhabnee gaafa kaan ka duri ka dhiyoo tanaa ka Haacaaluu Abdul Jabbaar kan maqaan haa kaasu guyyaa tokkotti nama meeqatti dhabu. Akkamuma goonaa kaleessa wayyaanee jenne iyyine
har'a immoo haa caalu akkanatti qalamaa jira uummanni keenya Itoophiyaan tuni feetu akka Liibiyaa feetu akka Somaaliyaa haa taatu ofirraa dadhabnee jedha galatooma. Duraan dursee obbo Jawaar baga rabbii mareedhaati isin baase baga rabbiin asiin isin gahe jecha itti aansuudhani akka nam tokkootti akka naa biyya qabu tokkootti biyyi teenna kanaan dura gaafa warroonni gurguddaan jiran Haayila Sillaasee fi mootummaa dargii mataa turan nu hin beeknu ture garuu haga ammaatitti gaafa mootummaan keenya gaafa lafeen teenna gaafa lafti teenna nu qabbanoofte jennu lafeen ilma teenna ka saba teenna ka dhiiga teenna ka obboleeyyan teenna gaafa nurraa gadi bu'e jenna gaafa qaamni keenya obboleessi keenya tiruun keenya albeedoomtuun nu muru nu ilma Oromooti ka barate bakka hin ga'u impaayira du'aa fi impaayira moofaa ka achi gubbaa waggaa 70 taa'u santu ilma Oromoo ka lafeen isaa cabdeessan deebisee suphamu jenereeshinii qubee ka barate ilma Oromoo ka barate karaa sallaalee waa argu ka dhaabatee waa argu ilma Oromoo baratee eebbifamee raasaa ta'a warri umriin isaanii umrii 70 80 achi gubbaa ta'an santu ilma Oromoo lafa ilma Oromoo deebisamoo Oromoo nu ijaaramoo Oromoon teenna taguuf akka cabde maalin bakka nu buuti galatoomi hedduu galatoomi gaafii lammataa Haacaaluu Hundeessaa lafee dudda Oromooti lafee ilmaan Oromooti gaafa lafeen isaa lafa dabalamte halkanii guyyaa nutti gurraache gara galu dhabne gaafa ammoo dhiyootan ati gadi baate gumaa Haacaaluu Hundeessaa gaafa walaba ta'e qaama walaba ta'eetu qoratateetti san xiqqoo hafuurri nu deebi'ee ture akka waan inni boollabeeti jechuudha garuu nu walaba hin qabnu biyya walaba qabdee hin qabnu qaamni walabaa suni situ beekamoo mootummatu beekamoo akkamiin qaama walabaa kana sirraa dhageeffannaa sirraa dhaguu barbaadaa galatoomii hedduus jaaladha galatoom. Ayyee gaafiiwwan lamaa dhumaa kana fudhannee dhaabna isa irratti hin dhaaba isa booda gaafiin qabaannu konkolaataan DDBM Honda 753 karaa cufee jira nama hedduutu kompileen godhaa jira please Honda DDBM 753 karaa irraa kaasitii akka uummanni wanni jedhu nu godhi አንድ ጥያቄ ጋፊና ገባብሳ ደደባ ጀዋር በገነጋዳን ኑፍቴ ጀዋር በገነጋዳን ኑፍቴ ወጋ አልሰደፋ ዱኒ ሲረት ሙርታዬ ከነ ሁንዱማ ኬሰ ባቴ ዋቀየ ሲገርጋሬ አመኑ ቢረት አርገሙ ኬቲ ገለቶኒ ጀዋር አኒ ሲጋፈዱ ዱራኒ ወጋ ባየው ይወደነ ዱፍቱ ወጋ ባየው ይወደነ ዱፍቱ ኦሮሞ ፌሪስት ገቲ ጀዳቱ ቴፊ ባየ ነምኒ ኬኛ ሁንዱፍቱ ሰፖርት ሲጎዳቱ አመስ ገራይን ኩተኔ አመስ ኦሮሞኒ ጀዋለኪ ኦሮሞ ፌሪስት ሰነን ገዲሱ አመዩ ኦሮሞ ፌሪስት ወኒ ጀዳ ጀዴ ኩኑ ሀምኒ ኩንደቼ ዱፌሲ ወኒ ጀዳ ለማፋን ሲጋፈዱ ኦኤምኤን አኒጃር waggaa baay'ee ani ijaarte amma OMN online kadhataa jira utuu nafsii kee jiru OMN attamitti kadhataa jirti namni madda kan amma kana taa'aa jiru kuni oyyuu OMN ati addanaa gaggeessaa turte dacha'ee dhufa ture oyyuun fundraising OMN dhaa gaafataa turre nama 50 nama 40 asitti argama ture Oromoon kanaafi OMN akkasiin kanaan dadhabee attamitti tu laayifiin kee jiru OMN dadhabaa kuni histiriidha histirii kee balleessita moosin jechuu kooti second Oromoo waggaa hamma kan minilikii qabee hamma namichatti kun jirtutti amma abiyyi kanatti miliyoonii meeqatti dhume bara Tigiree barreen gaddaa waggaa 2 dura miliyoonii 1 fi walakkaa dhumee jedhe Oromoon isan caalumoo Oromoon abiyyi waraanatti ergee ficcisiise Oromoo waboodhaa wajji wal lolaa jiru handhume miliyoonii meeqa ta'a jettee
yaaddaa siin jedhu. Kanaaf waan ani jedhu Oromoon OUOLF duras Haayilee Fidaa namni akka keetiin mataa qabu Itoophiyaa kana nyaattee Itoophiyaa kanatti nyaatte siinis nyaatanii oolan akkamitti warra kana wajjin dhaabatta hamma nyaatamutti dhaabattamoo amma si nyaatanitti dhaabattamoo akka Haayilee Fidaa akkamitti jara kana wajjin Itoophiyaa jiraachisuudhaaf deemtu jedhee si gaafata nagaan oolu. Adeemiin isin deebi'u sa'aa waan hin qabneef isin daddafsiisaa jiran. Dafe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaaffiin tiyya gaaffima tokko. Isinis Oromoon yeroo ammaan tana bahaalixatti wucaalee hanga asoosaatti kaaba raayyaa hanga keenyaatti lafti guyyama guyyaan muramaa irraa jira. Irraa muramaa jira lafti Oromoo. Magaalaan isa ta'a. Hatta magaaloonni illee irraa citaatuma jiran yeroo jechuudha. Waan amma kun uummata dolaa deemaa jiru waan darraa deemaa jiru hundi kan qofa qabdan. Amma gariin kan attentionii qabu jira gariin ammoo naannoon gariin kan attentionii hin qabnetu jira. Ani wanti akka ittiin Jawaariin gaafadhu akka agartee sabaatitti akka saba Oromootitti jiruuf jireenya sabni Oromoo wanti dhiibamu waan isan geenne dhiibamu jira waan isan geenne ajjeefamu jira. Sabni Oromoo kunini si dhagaa namni agartee si wanni jedha wanti akka ittiin gaafachuu hedu Oromoon waan qabuun hidhachuu qabamoo akkami? Hidhannoon hawaasa Oromoon barbaachisu amma kunin jiruuf jireenya hawaasaati. Hawaasni kun osoo hidhatee hoo maal jetta waa'ee hidhannoo saba Oromoo kana. Sabni Oromoo kunin hidhannoo dhabuudhaan gamaa gamanatti nyaadhamaa jiruuf ajjeefamaa jiru. Kanaaf gaaffiin kiyya kanumaa waa'ee agartee biroo irratti yeroo hayyee ሁለታችሁ አንዳንድ ወይም ሁለት ጥያቄ ብቻ ነው ፈቅድላችሁ ሰዓት ጨርሱ። ሰላም አለይኩም ጋፊን ቀባ አፋን አማራቲን ይችላል ምንም መርቶ አደገው የኔ ጥያቄ ለሁሉም ነው። ሞስትሊ 5 ወይም 6 ብሔረሰቦች ትግራይ፣ አማራ፣ ኦሮሞ፣ ሶማሌ፣ አፋር እና ጉራጌ እነዚህን ብሔረሰቦች አንድ ላይ አምጥተን ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚና ማዕከላዊነት እንዴት አድርገ ችግሩን ልፈታ ትችላለህ? ይሄው ነው ጥያቄ። እንዳንተ አይነት ይብዛለን። ጤና ይስጥልኝ ጀዋር፣ እንኳን ቶሮንቶ በሰላም መጣ። ይሄን ዝግጅት ያዘጋጃችሁት ደግሞ የኦሮሞ ኮሚኒቲዎች ላመሰግን እወዳለሁ። ጀዋር፣ እኔ ያለኝ ጥያቄ ለአንተ ምንድን ነው? ሰሞኑን በሚዲያ ላይ አንተ በምክትል ሊቀመንበርነት የምትመራው የኦፌኮ ድርጅት በፕሮፌሰር መራራ ጉዲና የሚመራው ኦፌኮ እንዲሁም በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦሮሞ ነጻ አውጪ ድርጅት ከብልጽግና ጋር ውይይት ሊጀምር ነው የሚል በሚዲያ ላይ እየተነገረ ነው እና ውይይቱ አልጠላም፣ ጥሩ ነው መፍትሄ የሚሆን ከሆነ ግን ይሄ በሚዲያ የሰማሁት እውነት ነው እውነት አይደለም። ምክንያቱም አሁን አስቸጋሪ ነው። የቱ እውነት ይሁን የቱ ውሸት ይሁን አይታወቅም እና እውነት ነው ወይ የኦፌኮና የአቶ ዳውድ ኢብሳ ድርጅት ከብልጽግና ጋር ሊነጋገር አስበዋለሁ ነው? ሁለተኛ ካሰበ እንዴት ነው ያለው መንግስት ማለት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት ታማኝ ነው ወይ? ለዚህ ውይይት እውነት ከልቡ ነው ወይስ ነገ ለሚመጣው የምርጫ ሁኔታ ምናምን እናንተን ከጨዋታው ለማስወጣት ሰበብ እየፈለገ ነው? ይሄን እንዲታየዋለህ። አመሰግናለሁ። DDNZ 797 መንገድ የዘጋ ኢንፊኒቲ መኪና ፕሊዝ ከመንገድ ላይ አንሱላቸው። ጨርሰናል። ወደ መልስ እንሄዳለን። so tired. Okay? I'm so tired. Galatoma. Gaaffii bareedaa nafaafattanii hedduunsaa. Gagaawa si kilaasmeetii kiyya ture. Nara xiqqaa ture ijaarsa fakkaata malee. Adaabaa hoggaan baradhu ijoollee karayyuu fiituu wajjin baradhee ijoollee yaalaa kan taalle.
wanni ana fantaalee raawwatamu waan baay'ee nama gaddisiisu. Biyya kana keessatti uummata hedduutu jenosaayid ta'ee odeessa. Himata. Oromoon ni jaa, Tigreen ni jaa, Amaarri ni jaa. Yoo dhugatti uummanni shanyiin badu jiru biyya al tokko uummata ana fantaalee kana. Literally uummanni humbar qabalee jaha moo akkanaa bar qabalee kuran waan gaanatti fakkaatu. Qabalee saddeet waan akkasiiti. Uummata kana dabaa eega rabbiin dachi bareedduu irratti qabachiise uummata kana. Bishaan Awaash kuni pampii malee yaa naannoo sana. Gaafa gosoota lama naannoo sanatti lameenuu obokee jiran fakkaata. Warra Jiilleetii fi warra Karrayyuu akkasumas ituu wal bira jiru kana rabbiin qabeenya kannee fi qabeenyuma san diinatti godhe. Eega warshaan sukkaraa wanjiitii fi mataara kun dhaabate uummata Jiillee olmoos guutuma dhabama godhan qooqa gaafa jaaran. Warra akaakoo kee qubachiise hundaa jira gamas geessee jechuudha. Facaanii uummata Karrayyuu fiduu kanaas osoo dhiiban dhabama godhan. Amma gamaa gamana asiin uummata biraatiin waliin buusan asiin hidhaan amma immoo abbootii gadaa hunda jalaa fixaniiti bifa adda addaatiin deemaa jiran jechuudha. Kun waan himamee dhumuu miti. Gadaan beekuun ooltu hoggaan biyya gale manguddoo sanillee finnee piroojeektii tokko eegalle. Piroojeektii tokko maal eegalle Oromoon tuunis walitti buuftee fi bakka adda addaattis investara finnee uummanni naannoo sanii kuni uummata tiifataadha. Warshaan sukkaraa sun piraayivetaayizii waan ta'u deemu dhuunfaa gurguramu waan deemuuf uummanni sun parsantii hanga tokko keessaa akka bitatee achi keessaa akka qabeenya qabaatan socho'aa turre yoo beekte. Abbootii gadaa isaanii warra biraa mataa godhuuf warra amma ajjeesan kanaas dabalatee ka ituutis ka karrayyuutis ka jiilleetis gama gamana walitti illee inisheetivii tokko eegalle. Maal godhan beeytanii ituu karrayyuu waliin naqan. Ijoolluma islaawaa beeku abdullee waliin naqanii Samboota isa kasilaa waliin baafnee kaampaanii san fidduuf isaan araarsuu irratti yeroo dhabamsiin. Namni kanaa isaan godhe nama araarsaa barbaadaa jedhaniin itti gaafatamaa nageenya Oromiyaati. Nama booda kan abbootii gadaa san ficcisiise keessaa jechuudha. Maaluma isaan godhe uummanni miskiinni wal. Ibiinuu firii lama nama walitti bu'u Karrayyuu marka gartan gaafa gaala ooffatee dhufee Adaamatti aannan gurguratuu fi nu duratti bara. Baasoo qofaan si'a namni barate baasoo qofaan si'a duratti ijoollee jenereeshinii dura kunoo ijoollee tana bara tanaahu faawundeeshinii guddinaa tumsaatu dhaqee barsiisa tanaahu keessaa fixanii dhumte hanga takkaatu hafee ala kanatti amma amataa gadda dhugaatti yoo jedhu isaanii Itoophiyaa jiraate Karrayyuu irra raawwatan literally isaan irra raawwatan kanaaf odeeffannoo na ergaa taaziyaa maan dhumne fayyadteef abbootii gadaa sana hoggaa ajjeesan rabbiin hoggaa qabaatu ta'e irran mari'ataniiti walgahii taa'anii waraabde warri walgahii irra ajajni hoggaa dhufu poolisiin amanuu itti waraabde jara sana. Ragaa wajjin abiyyi bira geessan manguddoon Karrayyuu ture. Dhaggeeffateeti jara ajjeesan seeraa dhiyeessuu dhiise Karrayyuu qawwee fayyadee qawwee dhibba lama qawwee dhibba tokkotti kennee ni kijibe. Zulmii biyya sanitti dalagamu jiru barra. I'm not even scratching, but what about the person there, Gartanfa? Talk to me privately. I will tell you something that will make you sick. Miskinan, hoggaa itti dhaqan. Hoota jila taa'u jiranii. Itti qalanii yaachanii. Jibbifachiisanii fitanii ijoolleen lama raafte. Ijoolleen lamaan sun baate dhugaan bahe garuu yakki sun itti fufee jechuudha. Taaziyaa eenyudha inni rabbii uummanni ni jiru. Injiru warra Karrayyuu eenyu taajaa eegan eenjiru qeen qabu amma maqaa volkaanootis buqqaasan dachiisan irraa fudhachuudhaaf is a very fertile soil amma achi qofaan miti gama Arsiitiinis gara Booleetiis gara Nuuraa Weeraatiinis maqaa shanee jiru uummata isaan godhanii jiran. Kanaaf natti ergi goofallimis waa hunda namni keenya gargaaruu qaba. Linkis poostiin godhaa namni keenya illee gargaara. It's waan hin beekuuf it's personal. It's painful wanni naannoo sanitti ta'aa jiru jechuudha.
በአማርኛ የተነሳው ጥያቄ ነፃነት በነፃ አይመጣም፣ ለውጥ በነፃ አይመጣም። ሳክሪፋይስ ግዴታ ነው። የስትራቴጂክ ሚና ኮስት ቤኔፊት አናሊሲስ በማድረግ በተሻለ መስዋዕትነት ለውጥ ማምጣት ነው። እንግዲህ የምትነድፈው ስትራቴጂ ከነባራዊ ሁኔታ ነባራዊ እውነታ ጋር የተመጣጠነ መሆን መቻል አለበት። የስርዓቱ የገዢ ስርዓቱ ወይም ያገዛዙ ሁኔታ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ወታደራዊ አቅም፣ የራስህ ማህበረሰብ የህዝቡ ስነልቦናዊ የአንድነት የተለያዩ ፋክተሮች፣ የኢኮኖሚ አቅሙ፣ ጥንካሬ ህጋው ነው። ያንተ ጥንካሬ ሌላው እንደሚል በደንብ አሰስ አድርገህ ነው መሄድ ያለብህ። ስለዚህ እሱን ድሮ በቲዮሪ ተምረን ሰርተን ተሳክቶልናል፣ ፈጣሪ መርቶን። አሁን ደግሞ ልምድም አለ። ድሮ የቄሮን ትግል ትልም ስናወጣ አብዛኛውን በቲዮሪ ነበር። እኔ በ17 ዓመቴ ነው ከዛ ሀገር የሄድኩት። ለውጥ ከመጣ በኋላ ደግሞ ኢትዮጵያን ድሮ በሩቅ ነበር ማየት፣ በሩቅ ነው ያጠናኋት። አሁን ደግሞ ሄድኩና ቀረብ ብያየዋት፣ ታስሬ ደግሞ ከወዲቃዋ ውስጥ ነው ያየዋት። I think I have a better understanding now to design ያለን ልምድም ያለን እውቀትም ያለን ኢንፎርሜሽንም ያለን ኔትወርክም I think strategically we are more advantageous than the regime. የአብይ ኢትዮጵያና የመለስ ኢትዮጵያ አይደለም። የአብይ ኢትዮጵያ ከመለስ አይደለም ከኃይለማርያም ኢትዮጵያም የተላከመ መንግስቱ ስርዓቱ ሀገረ መንግስቱና የስርዓቱ ማለት ነው። ጠንካራ ያላቸው ዴድሊ ናቸው። they are extremely deadly but ineffective killers ናቸው። ስለዚህ we have our own approach where to go. የሚቀጥለውን እንዳይደገም እንዴት እናደርጋለን? አንደኛ የራሳችንን ሂደትም እናጠናለን። that's why I encourage you to read the book. I dedicated significant portion of this book to የጥናት ምዕራፉ፣ የዝግጅት ምዕራፉ፣ የሙከራ ምዕራፉ፣ የዘመቻ ምዕራፉ፣ የማገባደያ ምዕራፉ፣ የሽግግር ምዕራፉ እያልኩ ነው የከፋፈልኩት። የሚቀጥለውን በዛው መልኩ ከፋፍለን በዝግጅት ነው። እኔም ማምነው ፖለቲካ ልክ እንደ ኢኮኖሚ፣ እንደ ኢንጂነሪንግ፣ እንደ ሜዲሲን በጥናት ላይ በምርምር ላይ በዝግጅት ላይ መሆን አለበት። አንድ ሀገርን እንደ ፔሸንት እንደ አንድ ታማሚ ሰው ከወሰድከው የመጀመሪያው ስራ ዲያግኖሲስ ነው አይደለም? መመርመር ነው። በቂ ኢንፎርሜሽን በላብ በተለያዩ እኛ ግን ሶሻል ሳይንስ ባለው መካኒዝም ማጥራት ነው። ከዛ በኋላ ያለውን ኦፕሽን ወይ አድርጎ ወደ ፕሪስክሪፕሽን ይኬዳል። በዛ ሂደት ውስጥ ከዚህ በፊት የደረሱ ጉዳቶች፣ ስህተቶች እንዳይፈጸሙ የራሳችንና የራሳችን ሀገር ብቻ ሳይሆን የሌሎች ሀገሮች ተሞክሮ በመማር ማስቀየር ይቻላል። ደግሜ እንደምለው ለምሳሌ የቄሮን ትግል ፕላን ስናወጣ፣ የሰላማዊ ትግል ፕላን ስናወጣ ሪጂም ቼንጅ ነበር መጀመሪያ ስናስብ የነበረው። ሆኖ ግን የአረብ ስፕሪንግ ሪጂም ቼንጅ ሳይሆን ወደ ሲቪል ዋር እና ስቴት ኮላፕስ ስላመጣ ወደዛ መሄድ ስላልፈለግን ወደ ትራንስፎርሜሽን ሄድን። አሁን ባለበት ሁኔታ ስርዓቱ ብቻ ሳይሆን ሀገር መንግስቱ የተዳከመ በመሆኑ የሶሻል ፍራግመንቴሽኑ የኢኮኖሚክ ዊክነሱ በጣም ዴንጀረስ ደረጃ ላይ ስላለ ከፍተኛ ጥንቃቄ ይፈልጋል። so we have to be surgical። እንደ ካንሰር ካየው ህመምተኛው ግማሹን በሰርጀሪ ግማሹን በኬሞቴራፒ ግማሹን በዱዓ ማስተካከል ግዴታ ይሆናል ማለት ነው። that's why we have to be very careful። በእኩልነት ታምናለህ፣ ሰሜኑ አይቀበልም። አንዳንዴ ሪጂድ የሆኑ ፖዚሽኖችን ወይም ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ከዚህ ከዛ የሚሉትን ፖዚሽን መውሰድ ትክክል አይደለም። የፖለቲካ ኃይሎች ጥያቄያቸውን ለጥጠው ማቅረብ ችግር የለውም። ለጥጠው ማቅረብ ለምሳሌ ከብት ገበያ ስታወጣ ለመሸጥ ያሰብከው አይደል ነው። በሬ ስንት ገባው? 100 ሺህ ነው መሰለኝ። 100 ሺህ ለመሸጥ አስበህ 150 ሺህ የምትጠይቅ ወይዲ ብዬ መሄድ የለብኝም። I have to provide reasonable counter offer። አንድ ነገር ግልጽ መሆን አለበት እዛ ሀገር ውስጥ
በተለይ ከዚህ በፊት ግልጽ ካልሆነ ባለፉት 6-7 ዓመታት ግልጽ መሆን ያለበት ነገር አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው የማህበራዊ ንቃተ ህሊና በተለይ ብሔርተኝነት አንፃር ማንም ቡድን ማንም ጨቁኖ የበላይነት ይዞ የተረጋጋ አምባገነናዊ ስርዓት የጭቆና ስርዓት መመስረት አይችልም። I was saying this during TPLF, I was saying this during the early years of the transition. አሻግራቸዋለሁ አብይ ሲል አትችልም። አንድ ሰው ብቻውን አይችልም። አንድ ብሔር ብቻውን አይችልም። አንድ ፓርቲ ብቻውን አይችልም። ስለዚህ ከወዲያ ወዲህ የሚቀርቡ የተለጠጡ ዴማንዶች ሊያስደነብሩ አይገባም። ልናፍናቸውም አይገባም። የተለጠጠ መልስም መስጠት አያስፈልግም። ጥያቄ ይግረሙ። በኃይል እጭናለሁ ብሎ ሲሄድ ነው ችግር የሚፈጠረው። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ደግሞ በኃይል የበላይነትን ይዞ ሊሄድ የሚችል ሁኔታ የለም። the last 60-70 years there has been changes. balance of power እየተቀየረ ስለመጣ ወደዚያ የሚያመጣ ነገር የለም። እኔ የምፈራው ያሁኑ ቀማኞች እንደሚሉት አማራ መጥቶ ስልጣን ሊነጥቅ ነው፣ ትግሬ መጥቶ ሊነጥቅ ነው፣ ሸኔ መጥቶ ሊነጥቅ ነው የሚሉት አይደለም። እኔ ግብ ፈረሱን እንዳይገለው ነው፣ ላሟን እንዳይገላት ነው። the country is disintegrating። ከእንግዲህ በኋላ በኃይል 4 ኪሎን ይዞ የሚቀጥልም በኃይል መጥቶ እንደገና 4 ኪሎ የሚወርም ኃይል አይኖርም እዛ ሀገር። this should be clear to everybody። የለም ያለው አማጺ ኃይልም የተበታተነ ነው። ያለው የመንግስት ኃይልም የተበታተነ ነው። ጦርነት የተወሰነ ብልሃትነትና ስግነትን በሀገራችን ውስጥ አምጥቷል። ያንን ድል ተጠቅመን የተረጋጋ የፖለቲካ ውይይት ለውጡንም በተረጋጋና በደንብ በተሰላ መልኩ ካላመጣ ነው በስተቀር ሁሉን የሚያከስር ሁኔታ ነው የሚፈጠረው። ስለ ፍትሃዊ የስልጣን ላይ ሀብት ክፍፍል ኢኩዊታብል ዲስትሪቢዩሽን ይሰማስ መልቲናሽናል በሆነ ሀገር ውስጥ መልቲ ኤትኒክ መልቲ ሪሊጂየስ ዳይቨርስ በሆነ ሀገር ውስጥ ኢኩዊታብል ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ዌልዝ ኤንድ ፓወር ኢዝ ነሰሰሪ። ከዛ ውጪ የተረጋጋ የፖለቲካ ማህበረሰብ መመስረት አይቻልም። አሁን የከሌ ዶሚኔሽን በጣም ቀላል ነው። የፌደራል መንግስቱ የሀብት እንዲሁም የሰው ኃይል ስምሪት ኦዲት ማድረግ ነው። የፌደራል መንግስቱ የሀገራችንን ህዝቦች መምሰል መቻል አለበት። የሀገራችንን ብዛትነት ሪፍሌክት የሚያደርግ መሆን መቻል አለበት። ስለዚህ ኦቨር ሪፕሬዘንትድ የሆነውን አቆም አድርጎ አንደር ሪፕሬዘንትድ የሆነውን ፕሮሞት እያደረጉ መሄድ ያስፈልጋል። ካናዳ ነው የምትኖሩት። በተለይ ካናዳ የምትኖሩ ይህንን ማስተማር አስፈላጊ ነው ብዬ ነው የማስበው። ከግብጽ ጋር ተነስቶ ለተነሳው ደጋግሜ ነው የምጽፈው። መጽሐፍ ውስጥም ጽፌያለሁ። አንድ ጊዜ አክቹዋሊ እነሱ ሀገር ሁሉ ሄጄ ታስሬበታለሁ። የግብጽ ፖሊሲ ኢትዮጵያ ላይ ስትራቴጂ 3 ነው። የውስጥ ግጭትን ማባባስ፣ ከጎረቤቶቻችን ጋር ማጋጨት፣ የዓለም አቀፍ በተለይ የፋይናንሻል ተቋማት የኢትዮጵያን ልማት እንዳይደግሙ ማድረግ ነው። 3 ነው ስትራቴጂያቸው። ሁለቱ በእኛ ስህተት የሚፈጠሩ ናቸው። ማንም የውጭ ሀገር መጥቶ በአንተ ሀገር ውስጥ አማጺ ሊመሰረት አይችልም። ማንም የውጭ ሀገር መጥቶ ሀገር ውስጥ ግጭት ሊፈጥር አይችልም። የደረቀ ሰንበሌጥ በሌለበት ክብሪት ስትጭር ብትውል አይለኮስም። ከንጉሱ ዘመን ጀምሮ እስከ አሁኑ ዘመን የውስጥ ግጭቶች ምክንያት የውስጥ ፖለቲካ ችግር ነው። በተለይ አምባገነናዊ ስርዓቶች በተወሰነ ብሉ ላይ የሚያደርጉት በደል ተቃውሞን፣ አመፅን ይፈጥራል። በተለይ ደግሞ በጠመንጃ የሚያምስ ኃይል የውጭ ድጋፍ ያስፈልገዋል። ድጋፍ በሚፈልገው ጊዜ ደረስኩልህ ይለዋል። ሶ our strategy should be የውስጥ የፖለቲካ ሽኩቻዎችና ልዩነቶች ቡድኖች ተገፍተው ወደ ትግል እንዳይገቡ ማድረግ ነው።
we must silence the guns የፖለቲካ ልዩነቶች በጠረጴዛ ዙሪያ የሚያልቁበትን የፖለቲካ ስርዓት እስካላመጣን ድረስ ግጭት በተፈጠረ ቁጥር ኢጂፕት ቢደር እነሱ ብቻ አይደለም። አሁን ደግሞ ድሮ እኮ ግብጽ ነች። አሁን ግብጽ እንኳን የተወሰነ ብዙም ገንዘብ የላቸውም እነሱ በነገራችን ነው። ከነሱ የበለጠ ኢንካይንድ የሚበትኑ በጣም አግሬሲቭ የሆኑ ሚድል ፓወርስ ኢመርጅ አድርገዋል በአሁኑ ጊዜ። በተለይ ደግሞ የአሜሪካ ክራይሲስ እየቀጠለ ሲሄድና ቻይና ሳትሞላ ባለችበት በሚቀጥሉት 20 ዓመታት ውስጥ የሚድል ፓወር አቅም በጣም እየጨመረ ነው። ባለፈው 6 ዓመታት በኢትዮጵያ ውስጥ ከአሜሪካ የበለጠ ከፍተኛ ተጽዕኖ የነበራት ኢሚሬትስ ነች። So we have to broaden our analysis. ሁለተኛው የግብጽ ስትራቴጂ ከጎረቤቶቻችን ጋር ማጋጨት ነው። ስለዚህ የኛ ካውንተር ሪስፖንስ መሆን ያለበት ከጎረቤቶቻችን ጋር ሙቹዋል ትረስት ሙቹዋሊ ቤኔፊሻል የሆነ ፖለቲኮ ኢኮኖሚ ስትራቴጂ ማምጣት ነው። ወደ ሪጂናል ኢንተግሬሽን መስራት አለብን። ከኤርትራም ጋር ሆነ በተለይ ተመሳሳይ ሶሾ ፖለቲካል ኢኮኖሚክ ኢኮሲስተም ያለን ሶማሌዎች፣ ኤርትራዎች፣ ኢትዮጵያ የአንድ የፖለቲካ ኢኮኖሚ ነው ያለው እዚህ አካባቢ። የፖለቲካል ኢንተርዲፔንደንሱና ኢንቴግሬሽኑን ማፋጠን ላይ ያነጣጠረ ስራ መስራት አስፈላጊ ነው። ሉክ ለመጀመሪያው 5 ዓመት አብይ ከሰራቸው ጥሩ ነገሮች ውስጥ በሶማሊያ ጉዳይ ከዛ በፊት የነበሩ መንግስታት የሚያደርጉትን ጣልቃ ገብነት መቀነስ ነበር። ህዝብን የሚያታልልበት አሻንጉሊት ሲያልቅበት የህዝቡ ልብ ትርታ የት እንዳለ ስለሚያውቅ የባህር በር አገኘሁላችሁ ፈጣሪ ይመስገን ብሎ ለ5 ዓመታት ጸረ ኢትዮጵያ የነበረው አመለካከት አንቲ ኢትዮጵያ ሴንቲመንቱ የቀነሰውን ህዝብ አስደነበረው፣ አስቆጣው። ነርቶ በግብጽ እጅ ሰጣቸው። ግብጽ ሶማሊያ ላይ ተሰምታ ታውቃለች? ከ2018 እስከ 2023-24 ኖ በራሳችን ላይ በራሳችን ጎል ላይ ማኖ እየነካን ለምን ገባብን ማለት አይቻልም። So our relationship with our neighbors has to be extremely, we have to be very careful. በተለይ አሁን ከኤርትራ ጋር የሚደረገው ተያይዞ የተነሳ ጥያቄ ስላለ ሎክ አንዳንዴ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ሚስማኔጅ የሚደረግበት የሁለቱ ህዝቦች ግንኙነት ገና ከጅምሩ ከንጉሱ ዘመን ጀምሮ ስህተት በስህተት እልህ በእልህ ሄዶ 1991 93 ኤርትራ ኢንዲፔንደንት ሀገር ሆነች። ግን መቋጫ ያላገኘ ፍቺ ነው የሆነው። unfinished divorce ነው የሆነው። settled ያልሆነ ዲቮርስ ሆነ። we became two states። ግን የኢኮኖሚ ግንኙነታችን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታችን ምን ይሁን ተቋማዊ በሆነ ኢንስቲትዩሽናል በሆነ ህዝቦችን ባሳተፈ ትራንስፓረንት በሆነ መልኩ ከማድረግ ይልቅ በጊዜው ስልጣን ያዙ አመራሮችና ፓርቲዎች gentleman's handshake relationship between two countries, particularly two countries that have troubled past, it cannot be gentleman's handshake. It has to be robust, comprehensive and transparent. We pleaded with Abiy in 2018. By the way, 2017 ጀምሮ ነው 2016 ጀምሮ ነው ከኤርትራ ጋር ኢኒሼት ያደረግነው። As soon as we knew transition is coming, we approached the Eritreans. Restoration of peace, restore ማድረግ ብቻ ሳይሆን እነመለስ ጊዜ የተፈጸመው ስህተት በዚህኛው ለውጥ እንዳይፈጸም ኖርማላይዜሽኑ ኮምፕሬሄንሲቭ በሆነ ድርድር እንዲሆን we pleaded with both sides. ነገር ግን የሁለትዮሽ የሰላም የልማት ስምምነት ኮምፕሬሄንሲቭ ከማድረግ ይልቅ ህወሓትን የማናደጃ ከፊንፊኔ አስመራ በመቀሌ ላይ ተራምዶ የመጨባበጥ ዋር ፓክት ሆነ። instead of a comprehensive peace agreement it became war pact. እያልን go back and see our interviews እያልን
ጠላት ሆነን መጨረሻ ላይ the result was disaster 2022 መጣ ከዛ ሁሉ ጦርነት አብቀት በኋላ እንደረን አብዱ ፕሪቶሪያ የኢትዮጵያ መንግስትም የውጭ ዲፕሎማቶችንም ይሄ ጦርነት የአራት ልጆች ጦርነት ነው የኤርትራ ጦር የትግራይ ጦር የአማራ ኃይሎች የፌደራል ጦር የተሳተፉበት ነው ሰላሙም አራቱን ያሳተፈ መሆን አለበት there has to be 4 chairs at this table አለበለዚያ it's just rearrangement of warring parties rearrangement of the war coalition የሚሆነው we pleaded with them nope እና ብይም አልፈለጉም የነሱ የውጭ ያጨብጫቢዎችም አንዱ ችግር እኮ they send C grade የሆኑ ሰዎችን ነው እዛ የሚልኩት comprehensive የሆነ አንደርስታንዲንግ የሌላቸው ሰዎችን Pretoria became instead of a foundation instead of a starting point for new comprehensive political settlement it became a starting point for new formation of war alliance ዛሬ ምንድነው እየተሞከረ ያለው last month ስጽፍ ብዙ ሰዎች ጦርነት ብቻ ነው ሊሰማ ሲሉ ነበር what was I saying be careful አብይ መጀመሪያ ላይ ምን ፈለገ የትግራይ ኃይሎችን ይዞ በአንድ ይዞ መዝበት ፈለገ about 2 years ago ተረባርበን አከሸፍነው የትግራይ ኃይሎችን ሌሎችም ተረባርበው አሁን በትግራይ ኃይሎች መካከል የተከፈተውን ክፍፍል ተጠቅሞ he want to go to another war ሌላ ነገር አይደለም because he want to deflect from the internal problems so የሚያዋጣው ምንድነው ጎበዝ as Ethiopia let me speak Ethiopia cannot afford any more war አይደለም ከሌላ ሀገር ጋር ከሌላ ቀበሌ ጋር አንችልም ጦርነት we cannot our mission should be our objective should be to stop all ongoing wars and prevent any new ones የኤርትራ መንግስትም ቢሆን ከዚህ በፊት ሁለቱ መንግስታት አንዱ ያንን ተቃዋሚ የመደገፍ አንዱ በሌላው ውስጥ የመግባት ሂደት አለ ይሄ አውዳሚ ነው instead አሁን እየተደረገ ያለው ሁኔታ ዲስክሌት አድርጎ ሁለቱ ሀገሮች እንደ ሁለት ሀገር የመደራደር የመነጋገር what are we fighting over what you know 1998 ምን ብለው ነው የቀለዱበት what did I say to ኢሳያስ እንደመለስ two bold men fighting over a comp እኮ ነው ያሏቸው you remember because they were fighting over a bad man የተባለ look ኢትዮጵያ የኤርትራን ወደብ ያስፈልጋታል የኤርትራ ኢኮኖሚ ደግሞ የኢትዮጵያን ማርኬት እና ፕሮዳክቲቭ ካፓሲቲ ያስፈልገዋል we cannot be truly independent of each other you know so what we need to do we need to be loud we need to create a broad peace coalition ከኤርትራም ከኢትዮጵያም ከተለያየ ወገን at a minimum no war we don't want war not in my name እኔ ሰው ራሱ አብሮኝ ባይቆም I said it in the run up to the Tigray war I say it again I will do whatever it takes to make sure Abiy cannot take us to another war because in the ሀገር አንተርፍም ኤርትራም አተርፍም ኢትዮጵያም አተርፍም who are we fighting for why so እሱን በዛ እንትን እናድርገው ጋፊኒ ብራዱ ከ የኑሮ ውድነቱ ምን እናድርገው ላልከው ጦርነት ይቁም doesn't matter by the way ኢኮኖሚውን የገደለው ማለት ከሞተ ጀምሮ የቀጠቀጠ ነበር በተለያየ ፖለቲካል ክራይሲስ ነው political crisis led to security crisis killed the economy ጦርነት እስካልቆመ ድረስ IMF ምን አሁን ሰጠን የሚሉት 10 ቢሊዮን ምናምን ትሪሊየን ቢሰጣቸው የተቀደደ ጀሪካን ውሃ ብትጨምሩበት ይሞላል አይሞላም so stopping the war is necessary qabsoon oromoo hayyuu hedduu nyaatte
silaa bilaashii tasaa geessuu barbaaddanii ukkata kata qabra hanjamaa qabdanii akka baay'ina keenyaatiin aarsaan dhuga malle xiqqaadha dhugaa nama qaqqaalii nama bareedaa gurguddaa dhabne baga dhabne osoo dhabuu baanne namaa huntaanu nutulleen itti wareegamne tuffatamaa dhiitamaan jiraanne osoo hayyoonnis maqaa dhohitan sun sodaatanii hayilee fidaa fakkeenyaaf German ture Hamburg is a brilliant professor achi ta'uu danda'a baaroo tumsaa successful ministeera fedhe nama ta'uu danda'a jaarraa abbaa gadaa ilma fiudaalaati bara ilma tujjaara waa qomutus akkas sadoof qananii yeroo sanii san laalanii osoo ta'anii turreen hun xaraaranii nutis wadal harree taanee itti fufna turree jechuudha wadalummaa harree jalaa aarsaasaan nu baasa nutis wadal harree taane ilmaan keenya harree biraan goone ni qabsoofnaa jechuudha. Waa'ee marii kaabaa ofii abaa'oo jaarnoonni ibsa kennan ni jira. Wanni beekamuu qabu ejjennoon rakkoon biyya sanii Oromiyaa fi Itoophiyaa mariin furamuu qabdi jedhu ejjennoo dhaabbilee lamaaniiti durumaa'u. Gaafa biyyatti gallee irraa kaafne yaalii hedduu goone keessatti rakkoon Oromiyaaf taate rakkoon Itoophiyaadhaan afaan qawweetiin osoo hin taane mariidhaan furamuu qabdi. Mariidhaan nuti qophiidha ibsi yeroo hedduu hunda bahu kanu. Handidee wayyaaneen Muhammad 27 caccabsee isin bulchine yaadni isin bulcha. Wayyaaneen Muhammad 27 Tigraay keessa opposition tokko hin turre Oromiyaallee hin jiraatu jee humna hin qabneen fadhiidummaa isaa irraanfatee harka laamshaadhaan nu dha'uu deeme harki irra caccabe Abiy Ahmed. Kanaaf wanti paartileen amma godhan ammas mootummaatu eegale isaanii miti. This was initiated by Abiy Ahmed. Maaliif? Baadii gadi dura dippiloomaatonni dhaqanii kadhatan marxifatanii jibbiiffatanii marii obbo wajjin gootu irra deebi dide. Yoo xiqqaate warra siviilii kan hojjaase hin barbaadu. Hidhateetiin jira. Xiqqoo rarraasnaan. Abiy Ahmed booyraa jaldeessaati. Abbaan ree booyraa jaldeessaa beektanii? Saata jaldeessaa. Haalaan jaldeessaa hoggaa ta'e jalatti qabatee dura ni dhaatata. Bokkisee gamaa gama utaalee. Yaani damee kana cabsee darbe. Aduma tolsiituun albaatii gadhiisa. Aduma tolsiituun ilmoolee isaa gad darba. Gaaf kaaniif lafa baddaa jechuudha. Wanni inni amma godhaa jirus laafatu. Kaayyoon inni deemu maali? Tokko araaraan barbaade jeeti qilleensa amma deemu kana jalaa ba'u fedhe. Harreef yaadate Oromoon tokko ta'uu qaba. Ejjennoon har'a dhiyeessan maal isaan? Oromiyaa irratti mootummaa ce'umsaa dhaabatu jedhanii ni jiru. Lolli Oromiyaa keessa jiru mariidhaan haa furamuu jedhanii ni jiran. Anaa beekutuu qaban jaa'ime paartileen san waaqatittuu inni isaa taa'u gaafilee xixiqqoo kana gaafilee muraasa minimaal deemaan dhiyeessanii jiran. Oromiyaa irratti mootummaan ce'umsaa ijaaramu dhuguma tokkummaa Oromoo barbaanna waruma kalee Try. It's working. Lem. More battery. Me. Okay, let's see. Takalam. Okay. So, gaafilee paartileen dhiyeessan kan There you go. It worked. gaafilee isaan dhiyeessan kana ni deebisamu hin deebisu walumaan laalla.
Ana akka kiyya yoo na gaafattan Abiy Ahmed aangoo irra jiru mariin ilaa filaameedha ta'uu hin danda'u jeetiin jala mureetiin jira. Kan ammoo qabatamaan lola Tigraay kana akka achi hin geenyeef gaafa dhayinii irraa kaafne every time we tried jarrinis gaafa singalleef ture. Koree jaarree koree manguddoota gama obbiyootiis gama abaa'ootiis adda addaa jiran warra tippelleef irraayis dura tole jeeti booda diigi. Dubbiin Amaara Oromootuun gadi fagoodha. Mariidhaan jenneeti eegalle obboleen cuufaa isaan keessaa kan namni jiru ofee dhaamsi. Amma Oromoon wal jidduutti wal hubachuu qabdii jedhanii girgii godhan kana baatii jaha. Hayyuun Oromoo beekan Oromoo irra bichaate gaaddisa Oromoo gadhaabu. Kuudee kanarra godhuuf deeman jee garagalche. Hidhaa baane. Amma sadeen isin calli jettan kan yoo xiqqaate innisheetiif lama kanaan keessa hirmaatee ture. Tokko marii Oromoof Amaaraa lammaffaa fuuneetiif ministeera nageenyaa jalatti amma ambaasaddara ta'ee DC dhufe kana inni ministeera ture. Alamuu Simee waa keessa jiran Dr. Biqilaa waa keessa jiran mootummaan raayis Monitoota raayis Amaarrii fi Oromoon ni jira jedhamu kan biyya jiru hundi waliin gahee gargaarsa gamaa gamaa barbaanne US raayis UK raayis Poland raayis finne marii goonee jechuudha. Marii eegalle. Warri akka kiyyaa guyyaa keessa jiran inni baara jenneetti keessaaf ne duumaa gargaara. Marsaa lama deemee namni waan siireesii waliin haasee beekaa qabsa wanni faannoo jedhamu sun hin jirtu. Fincilli kun hin jiru. Amaara keessaa warra achi hirmaatu hidhaa mootummaa deemee warri mootummaa akka hin hirmaanne godhe diigee jechuudha. Ta'uu wajjin godhamte eegaan bahee keessaa wanni suduudaan irratti hirmaate marii booda Taanzaaniyaa tas beekan carraaqqii meeqan gama adda addaatiin warra oboos fedhii isaatiin miti gara humna waraanaatiin tireeyineeti. Tole je harka 95 walii galan 95% booda ergee ijoollees duchisiisee diige. I, Jawar Mohammed, do not believe Abiy Ahmed as an author of desire for peace. In qabu jeetiin murtee fedhee jira. Hanga inni jirutti fumaan jiru marii loo itti qabu. Ana kiyyatti mariin godhamuu qabu Oromoo jidduutti. Saba biraa jidduutti mariin godhamuu qabu. Abiy booda tokko Abiy nu fuudhee akka hin kunne akkamiif irraa gochiifna. Lama Abiy booda daal gaafila reefu qaaftan waa'ee mooyyale sun fanji mallataan nu kaa'e. Kun sandaran biyya adda facaaseetu waliin naqee biraa deemu deemu. Isa booda namni keenya biyyi keenya kooliin finne. The discussion should be, we shouldn't really waste our time with him. The discussion should be how to save our people and our country from Abiy, how to ensure there is no further disintegration after Abiy. Discussion should be about post Abiy. Namni mootummaa san keessa jiru yoo ala kana tattaate malee namni gurbaan kun hanga jirutti nageenyi ni dhufa jee amanu tokko hin jiru warri bira jirus garuu carraa marii jirus fayyadamanii hoggaas ijaaraaf gabbaanii mana bichaanii dhaqanii waan tokko tokko waliin haasa'uun gaariidha. Manguddoota na bareen abaariidha. Manguddoonni waan yaadaniitu warra daldalaa ni dalayina. Isaanii soo taate haa deemanii nutillee ni deemna garuu teenyee nageenyi sheetaan irraa namatti dhufu hin jiru. Kan waan kaasee waa caalu kan akka haftan maaliif hin dubbanne beektanii? Sirna kana jalatti haqa barbaaduun hattuu wajjin
maallaqa si jalaa bade hattuu si jalaa ta'e wajjin barbaadu namuu dhibee na bara eenyu maaliif akkamitti kaja'u ragaa qabatamaadhaan gadi baasanii warra balleessan adabu amma maaksa karrayyuu takkatti namana tokkorri isaanii beeytanii yoo waraanuuf hin murteessin gadi hin baasin ija hin lukkisin sodaachisuuf hin lukkiseen nan na waraana keessi waraana kanaafin waa'ee Hacaaluutis keessattuu waa'ee Hacaaluu kan hin dubbanneef odeeffannoo waan hin qabneef miti tokko bifa namuu waakkachuu hin dandeenye dhugaan sun bahuu qaba lammaffaa warri akkasan hojjete Oromoon akka gaafsanii qalbii hin cabteen beektu har'allee qalbiin hin fayyine hayxisuun bifa Oromoo haqa deebisuun Oromoo qalbii fayyisuun maatii isaa qofaa miti deebi'uu qaba. This requires an independent, irrefutable investigation and a fitting punishment for perpetrators. Hangan youth, my objective, top, sirni akkasi, haalli siyaasaa akkasi akka uumamu. Abadan lubbuun jiraachuu baatan warri waan san hojjete qabrii isaanii irra teenyee yakka isaanii itti mudateen. We will do that. So amma bobsa hin irraanfatina. Hin irraanfatina. Garuu immoo muddamina. Justice requires patience sometimes. Gara Naam Salama Magarsaa obboleettii dabarsite. Dhaga'ee yeetiin abdadha. Haala biyyi teenya uummanni keenya amma jiruun cal'isuun ulfaataadha. Yeroo jeneraalonni namichi guyyaa tokkotti ajjeesuu danda'u, dhabamsiisuu danda'u, gadi ba'anii dubbataa jiranitti namni biraa cal'isuu qabu. I agree with you. Lammaa qofaa miti. Manguddoonni obbidoo inni idirraa harcaasee kaleessa as yaamu sun gadi ba'anii dubbachuudha qaban. Kaleessa alagaa jala ta'anii yakka isaan dalaganii afoo naa illaa jennee dhiifneef. Har'a isaaf buusa baana jennaan madaa kaleessaa nutti qotuudha. Ata minimum manguddoonni obbidoodhaa gadi ba'anii no karaan dhuunfaan barnuu himanii hundi isaanii. Gadi ba'anii karaan madaa uummata kanarratti yeroo dheeraa raawwatan itti fayyadanii keessaa tokko karaan ittiin toobatan keessaa tokko gurbaan kun hin ta'u osoo jennuun isinis ni balleessa isiniif hin ta'u jaarmaa keessanii Oromoof hin ta'u Itoophiyaaf hin ta'u kuu osoo jennu ni beekna jedhan osoo hin beekin they did not know who he was. Fuudhanii achirra kaa'anii isaanis facaase biyyaas facaase. Lammaa qofaa miti warri sirna san biyya san keessa jiranis carraa argatanii ni beekanii bara. They are seasoned politicians. Wattaadara darbii irraa kaase yaadee keessaan guddatanii jiruun muuxannoo isaan barsiiseef biitiitu guyya guyyaan laaffataa farcaa haacaa laamshaa deemaa akka jirtu ni ilaalani. Hundi isaanii no, not in my name, not anymore jechuu danda'uu qaban jechuudha. Kana bakka hundatti dhiibbaa wal qabdan isinis. ወንድሜ ያነሳው ስለ ሀረሪ ስለ ሌላ እነዚህ ከዚህ በፊት ስልጣን ላይ የነበረው የወያኔ ስርዓት የቀበራቸው ፈንጆች ናቸው። ህዝብን በየጊዜው እየሳቡ ህዝቡን ሲያጋጩበት የነበሩ ጉዳዮች ናቸው። ሁሌላቸዋለሁ እነዚህ በስፋት ደግሞ ጽፌበታለሁ መጽሐፍ ውስጥ ህዝቡን ሲያጋጩበት ሲያጫርሱበት የነበሩ ጉዳዮች ናቸው። በሀረር ጉዳይ፣ በድሬዳዋ ጉዳይ፣ በሞያሌ ጉዳይ አተካሮ ወይም ልዩነት ወይም ውዝግብ የለም አይባልም። እነዚህ ውዝግቦች ግን ወደ ግጭት የሚያደርሱ አይደሉም። ገስዋል በወያኔ ጊዜ አይፈታም የተባለውን ጉዳይ it took us less than 6 months በዲቴል መጣሙ ጽፌዋለሁ። ለምሳሌ የሀረሪን ጉዳይ እዚህ ያለው አይ ቲንክ እናንተን ማናገር የጀመርኩት እዚህ ያሉትን
ሀረሪና የኢስተርን ኦሮሚያ ሰዎች ስነግር ተረዳው። then I went there ሽማግሌዎቹን ግማሹን ፊንፊኔ አምጥተን ግማሹን ሀረር ሄደን አወያይተን ሚኒ ኮምፕሊኬትድ የሆነ ግን ቀላል የሆነ ነገር አለ። የሀረሪና የኦሮሞን ጉዳይ እንደ ሌሎች ጉዳይ ማየት አያስፈልግም። ሊንጉስቲክሊ የተለያየ ማህበረሰብ ቢሆንም ሶሾ ካልቸራሊ የተሳሰረ ህዝብ ነው። አንደርስታንዲንግ ዳት ሪኳየርስ ክሎዘር ኦብዘርቬሽን። ይህ ህዝብ ለብዙ መቶ ዓመታት ያዳበረው ስርዓት አለው አብሮ የሚኖርበት። እነዚህን ጉዳዮች ሪመምበር ታውን ሆል አድርገን ልክ እንደዚሁ ክርክር ተነስቶ ተወያይተን አረጋጋ ነው። there has been no conflict, there has been no issue between Hararis and Oromos for the last 6 years. የሶማሌ ጉዳይ ያስቀመጥናቸው ፕሮፖዛሎች ነበሩ ከሽማግሌዎች ጋር ከወጣቶች ጋር ተወያይተን መፈታት የነበረባቸው አስቆሙን። do you remember ሀረሪ ላይ ኦሮሞና ሀረሪ ያልጣላቸው ሲል ከአማራ ጋር አጋጨው ህዝቡን። they prevented us from completing the process. ሙራድ ወርዶ ኦርዲን መጣ። ጥሩ መረዳዳት መጣ። ያ ነገር እንዳይቀጥል ፈንጁ እንዲቆይ ተፈለገ፣ አቆሙት። የሶማሌና የኦሮሞ ጉዳይ ከሞያሌ እስከ ቦርዶዴ ያሉትን ጎሳዎች፣ ገራዶች፣ አባገዳዎች ተወያይተን አንድ ባንድ አረጋጋ ነው። ከገሪ እስከ ኢሳ ድረስ እነዚህ ነገሮች ኮምፕሊኬትድ ናቸው። እንደኔ ከማል አካባቢ ለሚመጣ ሰው መረዳት ከባድ ነው። these are complicated communities። ከዛ በፊትም የነበረው ስርዓት ነው ሲያጋጭ የነበረው። መፍትሄ ለማምጣት ላስቲንግ ሶሉሽን ለድሬዳዋም ለሞያሌም ፕላን ተቀመጠ እና ቢናቸው ያስቆሙት። ዋይ የችግር ጊዜ ነው ያሰለጠኗቸው ሰዎች ለምን እንዳስቀሙት ስለሚያውቁ መሳት ፈለጉ። ዋይ ኦል ኦፍ ሰደን just in last 2-3 months ድሬዳዋ became an agenda, ሀረሪ became an agenda, ፊንፊኔ became an agenda. why didn't they solve it in 2018 issue burning issue በነበረበት ጊዜ ለምን ሪዞልቭ አላደረጉት? የኦሮሞን ጥያቄ ዛሬ የህልውና ጥያቄ እኮ ነው። what Oromos want the most today is peace. ኦሮሞ አትግደሉኝ፣ አታፈናቅሉኝ ነው ጥያቄው። because they want to change that agenda። ምክንያቱም ኦሮሞን እየገደሉ ያሉት ሌሎች አይደሉም። ስለዚህ ሌሎች ሊገሉ ነው። ሶማሌ ሊመጣብህ ነው፣ አማራ ሊመጣብህ ነው፣ ኤርትራ ሊመጣብህ ነው። what I plead with you ልዩነቶች አሉ፣ ድንበር ጉዳይ አለ፣ የይገባኝን ጥያቄ አለ። yes እነዚህ ሶበር በሆነ ዲስከሽን ዲቤት እና ኔጎሽዬሽን ኮምፕሬሄንሲቭ ላስቲንግ ሶሉሽን ነው የሚያስፈልገው። this cannot happen under a circumstance where the country is engulfed in fire. ናሽናል ዳያሎግ ላይ ቀረበ። ፕራይም ሚኒስተር ኦፊስ ተጽፎ የመጡ ጥያቄዎች ናቸው። I can show you the copies። ፕራይም ሚኒስተር ኦፊስ ተጽፈው የመጡ መርዞች ናቸው። ሀረርጌ ደርሰው የሀረሪ ጥያቄ ሆነ የመጡ። do Oromos have complained about Harari? Yes. do Hararis have complained about? Yes. Dredawa is their controversy? Yes. but these issues are not primacy አይደሉም። they are no priority for Oromos today. they are no priority for Hararis. they are no priority for Hararis, for Somalis. so በዛ መልኩ መሄድ ያስፈልጋል። ለፍቴ ኦሮሞ ገማገመና ያደምቱ ላቲቱ ቀልቢ የስር የሰድ መከራረት ኦሮማ ካናንጂ ሶማሌ ኦሮሞ ወልበር ቢኔት ያፊል ረብራ ዳራው
dhaggeeffate dunaa ta'u nawwa cangamaa gamana yeroo Oromoo kana qaqqabinaan jedhe waan jettuun aboo nuti biyyaa malee biyyeef hin lolle biyyee hedduu qabna haadhamteen dhumtu biyyarra fuulleeffadhaa jiru sini galaami wanni daangaan gamaa gamanaa ciramtuuf ormaa miti yoo rakkoo mooyyaleetiis rakkoo maaliis wanni kana uumaa deemu mooyyalee waggaa jahan dabre wanta kan turre maaliif baatii sadan dabre kan uumame wayyaaneen hamtu turte hamtu irraa nurra leegitte nurraa deemte. These are the most destructive group. Kama mesaan taphataa deemu kana isin balleessa Oromoo. Murni kun Oromoodha yes. Karaa isaan deeman kun kalee Itoophiyaa seef goona tallaaqaa Itoophiyaa deebina jedhaniiti Amaara guutuu baafatanii nu cafaqan Tigree cafaqan. Arrammoo hoggaa jaraan wal lolan nu bira dhufaniiti mootummaa Oromooti jaranii isitti deemanii abbaa ibdandee ይወጣ የራሱን ችግር አይ nuti maali no Oromoon uummata bilchaataadha amma maal isin hin jaan dhufanii wanni dhufu hin jiru biyya san sinitti himu wanni dhufee akkasitti aangoo qabatee maal godhu hin jiru amma booda biyya san biyyitiin uma dhufamti malee kanaaf tapha isaan taphachuu barbaadan tokko ajjeechaan nurra godhamu lolli Oromiyaa keessa dhaabatuu qaba piraayimarlii kan dhaabatu waraana bilisummaa Oromoo wajjin neegosheet gochuudhaan tokko lama waraanni Amaara keessa dhaabachuu qaba kun immoo hayyoota hoggan Amaara wajjin mari'achuudhaan dhimma Tigraay keessa seenanii waliin dhawoo osoo hin taane walitti fidanii araarsuu irratti fuulleffate dhimmi Eertiraatis daangaa kee eeggadhu daangaa kiyyattis hin dabrin hariiroon dinagdee dippiloomaasii keenya seeraaf sirnaan haa dalagamu jechuudhaan kan deemamu jechuudha. Oromoon uummata fadhiidoo miti uummata sirnaan bulu fadhiidoon taphachuu qabdu jechuudha. Kanaaf dhimma daangaas dhimma biraatti hoggaa kaaftan kanaan wal qabsiisuudha. Fixeetiin jira. Inni መጨረሻው አስፈላጊ ስለሆነ ነው። 5 ብሔሮች ላልከው ምናልባት እኔ አንዳንዴ ያልከው ትግራይ፣ አማራና ኦሮሞ ስለምን የሶስቱ ግጭት ነው ዋና ችግር የሚፈጥረው ከሚል ነው። መፍትሄው ግን በሶስቱ ብቻ ሊመጣ አይችልም። ሁሉም የዛ ሀገር ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች፣ የሃይማኖት ቡድኖች ካልተረባረቡ በስተቀር 5ቱን አስማምተህ 15ቱን አስማምተህ 85ቱን ትተህ የሚመጣ ለውጥ ሊመጣ አይችልም። ስለዚህ ማስተባበር ግዴታ ነው። የኦነግና የኦፌኮ ጉዳይ በአፋን ኦሮሞ ቅድም የተናገርኩትን ልግለጸው። ሁለቱ ድርጅቶች ይሄ ለውጥ ከመጣ ጀምሮ ያላቸው አቋም እስከዛሬም አልተቀየረም። የኢትዮጵያ ፖለቲካ በጠመንጃ ሳይሆን በውይይትና በድርድር በንግግር በጠረጴዛ ዙሪያ ብቻ ነው መፈታት ያለበት። እንደራደር ነበር። ለእስር ያዳረገንም ልጆቹንም ገብቶ ጫካ ያስገባቸውና ጫካ ያስቀራቸው አብይ ያለ አቅሙ አምባገነን ለመሆን መጠራራቱ ነው። አሁንም ቢሆን ድርጅቶቹ እያሉ ያሉት እንደራደር አቋማቸው ነበረ። አሁን ሲወጠርና አልጋው ሲነቃነቅበት የድረሱልን ጥሪን ያመጣው ትናንትና በኢትዮጵያ ስም እየማለ የአማራ ሊቃን አሰልፎ እኛና ትግራይን እንደጨፈጨፈው ዛሬ ደግሞ ኦሮሞን አሰልፎ ሌላ ዘመን መግዛት ይፈልጋል። የኦሮሞ ተረት አለ ዱቢ ባንደግ እንደወርገን ገለል ወርገን እንዲናገራት ከልክለው ከተናገረ በኋላ መልስ አሳጣው ነው የሆነ ነገሮች አሉት። አዎ ኦኬ እንደራደር here are our preconditions አብይ ነው የጀመረው። ይሄን ኦፌኮና ኦነግ አይደሉም፣ አብይ ነው ያመጣው። አይ ኖ ፎር ፋክት አመጣ። መጀመሪያ እንወያይ አሉ፣ ተወያዩ። በኦሮሚያ ላይ የሽግግር መንግስት ይቋቋም። ጦርነቱ ኦሮሚያ ውስጥ ያለው በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና በመንግስት መካከል በሚደረግ ድርድር ይፈታ። ጦሩ የሀገር ጦር ይሁን። ታንዛኒያ ላይ ከመሮ ጋር ያልተስማሙ በዚሁ ጥያቄ ነው ፔሬድ። እንዳውም መለስ ይላል ከዚህ
You know what he wants? ኦሮሞም የኛ ሰዎች እየተዳደሩልን ነው ሰሜኖቹን ሊከላከሉ ብሎ እንዲያጨበጭብለት ይፈልጋል። ሰሜኑ ደግሞ ኦሮሞዎቹ ሰብስበው እየደለቱብን ነው እንዲሉ ይፈልጋል። ኖ እኛ ቁጭ ብለን በሰሜን ላይ የምንዶልተው ምንም ነገር የለም። We are confident of our demands. We are confident of Oromo's political objectives. ከማንም ጋር የትም ቦታ ለመከራከል ለመደራደር ዝግጁ ነን እኛ ከማንም ጋር ከአብይ ጋር ለብቻ የምንዶልተው ምንም ነገር የለም። Let me repeat, there is nothing we want to negotiate behind anybody's back. የኢትዮጵያ ችግር በኦሮሞ የውስጥ ድርድር ብቻ ሊፈታ አይችልም። የኢትዮጵያ ችግር የኢትዮጵያ ሕዝቦች በሙሉ የፖለቲካ ኃይሎች የሚሳተፉበት መጀመሪያ ጠመንጃን ማስቆም፣ ተኩስን ማስቆም፣ ያሉ ጦርነቶች እንዲቆሙ ማድረግ፣ አዳዲሶች እንዳይፈነዱ መከላከል። ከዛ ቀጥሎ አዳዲስ ጦርነቶች እንዳይፈነዱ ከተደረገ በኋላ ኮምፕሬሄንሲቭ የሆነ ድርድር ተደርጎ ኒው ፖለቲካል ሴትልመንት ማምጣት፣ ከዛ የተበጣጠሱ ማህበራዊ ትስስሮችን መገንባት ሪኮንሲሊዬሽን፣ የፈራረሰውን ሀገር መልሶ መገንባት ሪኮንስትራክሽን። we want to go there. so ሌሎች የሀገራችን ህዝቦች በተለይ ሰሜን ኖ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰሜን እየነደደ ደቡብ ሊለማ አይችልም፣ ደቡብ እየነደደ ሰሜን አይለማም። የኦሮሞ ህዝብና ፖለቲካ አመራሮች ፍላጎት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ጦርነት በሙሉ እንዲቆም፣ ያሉ የፖለቲካ ድርድር እንዲፈቱ፣ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ስርዓት ተገንብቶ ሰላምና ልማት እንዲሰፍን ነው። ይሄንን ከአብይ ጋር ጓዳ ላይ የምንደራደርበት ምንም ምክንያት የለም። በግልጽ ከሁሉም ኃይሎች ጋር መደራደር ነው የምንፈልገው። መልእክታችን ይሄ ነው። ኦሮሞ ቶሮንቶ ሄዱን ሲንጃለዳ ሄዱ ወረቶማ ኦጋን ይናርጌ ቡሎ ቆፋ ሚቲ ቡለጌ ሰሪ ነሚር ካንሳ I love you all. Good night. I hope to see you next.